Ustaz Khalid wajjin gaaffiif deebii walii godhaa jiran waliin mari'ataa jiranuu dubbachuun barbaadu komantiin taane barreessani namni lamaas jala. An waajiin obboleessa kootii baay'een jaalladha baay'een kabaja anarraa olmaa qaba adaraa piroofaayilii garee wangeelaa sana kaa'attanii nama narrabsinaa jedhee yeroo 2-3 dubbadheera inumaa awwaleen wanti inni akkana jedhuu fi waajii jibbaa jedhanii maqaayyuu natti baasaniiru waajii Oromoota irrattuu dubbadheera ani tun islaamummaatti deebi'eyyuu an waajiin jibbu sababni isaa yeroo rakkinaa akka namummaatti waan inni wajjin ta'e waanan beekuuf yeroo obboleessi koo aaliin koo natti ka'u firri koo waaqaa gaditti nama na wajjin dadhabaa ture harka nyaattuu miti ani immoo ilmoo nama guddaati azoo eegan ammana siin jedhee garuu piroofaayilii garee wangeelaa kana kaa'attanii nama narrabsinaa waan hin taane hin barreessinaan jedhu siigaleera miti kun nuyi miti jarri biyya lafaayyuu hin jedhu gareen shaadaayyuu ustaaza waliyyuu piroofaayilii keenya kaa'attanii nama narrabsinaa nama hin cabsinaa nama hin xiqqeessinaa rabbi siin gaafata jedhaa oolu eegan kana siin jedhe piroofaayilicha uffatee dhufee nama arrabsaas jalatti azooko isayyuu barsiisaa keenya qeequu barbaade namni kun anaan ta'u ammayyuu nan bilooka ituma si ta'e sin bilookaa zona aman maaliif namni tokko barsiisaa qeequudhaa barsiisaa ta'uu danda'uu qaba siigaleera barsiisaa wal qeeqa barsiisaa wal caaluun immoo waanuma jiru duris jira arras gara fuulduraattis hin jiraatu yeroo tokko barataan barsiisaa caalu jira barataan barsiisaa isaa yoo yaada kenneef rakkoo hin qabu zim jedhee abbaan argee kaaniin qaamaa kaaniin xuuxaa maraqanee dhufeetuma barsiisaan kabajutti waan arge dubbata yoo ta'e nan bilook kiristaanas ta'e ustaazota fayyee imoojii akkanaa maaliif natti kennita haasana gaanaa isaa jira rakkoo qabdaa naa wajjin barreessi komantii yaada keen bara ustaazotumayyuu yoo ta'e azoo yoo dhuma darbanii amantaa kottaa isaan anan mana rabsu ejjannoo namarra jirutti sababni isaa wangeelli kana baare abaaramaadha waan naan jedhuuf ofirraan gabbuusa malee keessattuu an kiristaana ofiin jedha dhimma wangeelaarraa haa ta'u inkaan barsiisaa koo dhiisinsiin jedhaa jira dhimma wangeelaarraa haa ta'u hadiisa isaarraa haa ta'u isaan hagaa isaa jiru nama arrabsu nan biloo kan ustaaza ta'es barsiisaa koo qofa miti sababni isaa kiristaanummaa an akkanatti barataan jiru an lafattan barataa irraa zobaayizoo yoo waaqayyo na gargaare haala gaariidhaan akkanas ba'u hin shakkin lafattan taa'ee barataa jiran akkana jechuun an paastariidhaan jenne an wangeelaawwiidha jedhaan jiru garuu barataan jira ammuman dhamdhamaa jiru irratti immoo kiristaanummaan isa miidiyaa irraa kana akkan taane hambareera kanaaf maaliif nama arrabsu piroofaayilicha uffatanii azu inni dogoggora isaaniitiin waajiinutti miidhameera annan bilookak maaliif biloota wale nutti himtuu namni jechuun danda'u himeeraan dubbadheera nama arrabsinaa jarri nu arrabsanu eebbisa isin immoo nama arrabsinaa waaqayyo jaalala yadeera nu bu'aa qabeessa azo amma fakkeenyaaf ustaas Khalidii isaan sila barsiisaa obsaadhaan amma danda'an obsaan ittiin haasa'aa turanii utuu mana isaanii ta'e utuu bakka biraatti ta'e wal cafacafu jarra keenyaan an garuu akkan amantaa jira hin jaalladhu akkan kabajaa fi jiru waan baraniif kan koos naa kabajaa jira yeroo natti manullee naamusaan natti amma aliinis ituu galee dhugaa gooftaa sanas jala jiruufi miti naamusaan natti manatti abbaan wal fixanii bartan karaa wal fixaniin waliin haasaa an islaamaa wajjinis kiristaanaa wajjinis akka kiristaanummaatti malee hin jiraadhu yoo kun waliin nu galche wal jaallanna wal kabajna mataa koorra jirtu yoo kun waliin nu galchine silaa karaa keenya tokko miti maalan isinii godha maal naa gootu azo mee azo waa tokko si gaafadhu maalidha azo waaqayyo jaalaladha ofii nama nyaachuun kun amma
Afaan kamiinuu isaamni kun ituu shaallagameen dhufa. Mee natti maa amantoonnas jala jirtan komantiidhaan. Cubbuudha. Waaqayyo jaalala, Yesuus keenya jaalala, Waaqayyo jaalala inni dhugaadha. Afaanuma amma azoodhaan Waaqayyo jaalala azoo koo jedhee na al-shakli kazo yoon jedhe hin bareeda. Bareedu. Seena hin bareedu. Hin bareedu. Seenaa gashuuf. Bakki geemii taphachuuf kan wajjin. Kanaafi maaliifan biloo kabeettaa azoo? Borsis yoom biloo keenatti hin gaddin. An sin kabaja. Sin jaalladhu. An kiristaana. Duuka buutuu Yesuus Kiristoos. Yesuusitti amane. Ani isa Yesuusin la. Immoo nama arrabsuu hin barbaadu. Fedha koos miti. Umurii koo guutuu nama arrabsaan guddadhe. Amma immoo Waaqayyo isa jaalalatta namane nama arrabsuu hin barbaadu. Nama na arrabsu amma humni koo danda'utti Waaqayyo si haa eebbisu. Eebbifami Waaqayyo dhiifama siif haa godhunsi jedhaasii kadhadhaan itti fufa. Gaafa daangaa natti darbe dogongoruu koorra bilookiin filannoo kooti. Malee bilook godhee ka'ee komachuudha. Bilook godhee ka'ee hamachuudha. Bilook godhee ka'ee arrabsuuf miti azoo kanan bilook. Nan beeka akka ta'e arrabsuuf hin goone akkuma isaan of eeggatanii bilookii goote. Bakka dhiisaa naman arrabsinu kun kiristaanummaa miti. Kiristoos jaalala. Kiristoos nagaadha. Sirriidha. Maal naa godhamu fakkeessa? Umaasiin godhu uma gaddeebisa malee fakkeessitee jiraatta ta'ennaan. Ammati kiristaana taate nama arrabsuutti amanta yoo ta'e islaama tokko ammoo ol galchee arrabsee yoon garaa kee gammachiise an bu'aa maaliin buufadha kisaaraa keessan gala malee. Amma sii galeeraa isaan koo. Naa galeera. Kanaaf waa tokkotu jira azoo koo. Ati sabiyyiidha waan si gorsu. Haadhatu shamarran beektaa warra durii biyyattii iskerbii mudhiitti hidhatanii jedhame wal arrabsamu tokko beektaa gibbii manaarra dhaabatame jiraan akka kanaa biyya keessa. Akkasii sanatti intala moroddee qarte guddifatte beektaa. Intalli eerumtee manaa baate. Mana abbaa manaasii utuu jiraattu harmeesii guyyaa tokko ergisaa beektaa? Ergisa? Keessa inni wanni oofu gaafsa akkuma oofu kana oofa. Nashiidaa sidii peenteedhaan faarfannaa sidii baaseedha laa ilaaha illallah rabbi rahmataa maal jedha Allah yaa Allah rabbi rahmataa almasiisaa arganne karaa jannataa jedha. Mee maal wal qabata kunam? Allah yaa Allah rabbi rahmataa almasiisaa arganne karaa jannataa. Mee maal wal qabata kunam? Mee maalumaan kiristaanummaan wal qabata? Kana jedhaate olii gadi ijoollee dhamaasaniiti olii gadi ofaatiin turan. Sanboodaan ammoo daawaan alhamdulillah itti cime hedduun isaanii ni deebi'e. Hawaasni duraan kiristaanummaa ture iyyuu naannoo gara Sidaamaatti achaanuun kokkoo isa keessa alhamdulillah. Ammas ammoo gara isaanuu gara shawatti as maxxanuun illeen kiristaanummaa keessaa kan ture hedduun isaanii islaamummaa qabatanii ammas ammoo inshaallahu ta'ala inumaa wanna jedhanii akkas yaadi ni sobdi arsii akkana goonaa jettiin kijibdi hin dandeessu. Wan jechuun zamana wallaalaa saniyyuu akkas gochuu hin dandeenye zamana kanaa miti. Amma waanuma babbaddeetu akkasumatti odii gadi faffacaatee sanumatu wanna jedha malee waa hojjechuu dandeessu miti. Karaa baadiyyaa kanatti fakkeenyaaf dachii fa'aa bitanii charchii fa'aa irratti ijaaruudhaaf nama bijiraa miti qotee bulaa miskiina wayirraa maallaqa wayyaa itti gadhiisanii dachii fa'aa bitanii charchii bakka adda addaatti ijaaruudhaaf yaalaa turan jechuu dhadhagee keessumaan natti himame. Amma baatii takka akkas turan fakkaata. Baadiyyaa keessatti maali numa ijaaranii charchiin dhufteetiin ganna keenya tokkottuu ijaartee turte nama lama sadii jira peenteen.
barsiisota gara biraatti dhufte jechuudha. Charchiin sanii ka achuma kophaa ofii dhaabbata namni achuma laleetumaan kolfee bira dabra. Charchii kophaa dhaabbata akka charchii peenteedhaa jedhanii ittiin itti mammaakanii achuma dhaabbata. Namni dhaqeellee waan jedhu hin jiru. Ji'a keessatti ifaa ji'a lamatti ifaa dhaqee dhayitee ijoolleen peentee takka takka barsiisummaan dhufte hin dhayti. Waan akkasitti waan dhiibbaa qabuun miti isin daawaa gubbaa kanatti jabaadha. Kalafarraa ammoo bakki itti wanna jedhamu ni jiraata dhugaadha. Laakiin jarri illee amma akka duriidhaati miti. Alhamdulillah cabanii jiran. Walillahi alhamdu wal minna cabiinsa guddaa cabanii jiran. Keessattuu Oromiyaa keessatti amma hafuurri isaan citeetiin jira. Irra caalatti alhamdulillah muslima turre socho'u jira. Sochii bareedatu jira. Duraan sochiin hagan hayyamamaa sababni isaadha duraan sochiin muslimaadha danqaa garagaraadhaa qaba. Keessattuu zamana wayyaanee keessa akkaataan namni itti socho'uun nama dhiba. Ati takka xiqqishuma takka akkana tarkaanfattee na yeroo isaan qabanii mana hidhaa buusanii. Amma sa'aatii kana yoo ofii dadhabne malee zamana kana keessa amma bilisummaan tokko jira isin galti bilisummaan tokko jira. Haqiiqa dubbachuudhaaf jechuudha. Isa kanaaf namni muslimaadha jabaatee kan durii caala daawaa gochuu qaba. Daawaa Facebook irratti haa ta'u isin galtee waa barreessuudhaan YouTube irratti hojjechuudhaan ammas ammoo karaa TikTokaatiin beekamtii barbaachaaf qofan ta'in. Qul maa as'alukum alayhi min ajr. Min daasin rawaan tokkon barbaadu daawaan qulqullaawee rabbiif jecha godhamuudha qaba. Jabaatee itti fufuu qaba. Rabbii warra daawaa rabbiif jecha hojjetu nu haa taasisu. Beekamtiif jecha duniyaadhaaf jecha maaliidhaaf jecha yoo daawaa keessa wantoonni akkanaa kun seene daawaan sun hin tabalaasha. Karaa gabaabaan tabalaasha. Daawaan kenna yeroo hedduu rakkoon isaadha isa kana. Namni daawaa godha jedhameetiin dubbatamu nama protokoola haa eeggachuudhaaf jecha nama daawaa godhu jira. Daawaan isaa bilaash biduuna iyyi thamara. Namni gariin ka duniyaadhaaf jecha yookaan ammoo karaa ittiin naaboo sawira fudhatameeti ittiin horu wayiidhaa barbaachuuf ta'uu danda'a. Daawaan isaa bilaash hatta haga fedhe haa dubbatu haga fedhe haa bareechuu samaraa takka qabaachuu hin dandeessu. Daawaan gariin beekamtiidhaaf jecha daawaan gariin sadarkaadhaaf jecha daawaan gariin waan akkasiiti. Daawaan sun hafteeti rabbiif jecha daawaan godhamuu qabdi. Yoo rabbiif jecha daawaan godhamte inuma milkoofte jechuudha. Wallahi inuma milkaa'u. Billahi inuma milkaa'u. Sini galtee wamata ka hada yaqiin mutayaqqan waan shakkii qabuudhaa miti kun. Rabbiif jecha hojjetamnaan namni tokkollee si haa daawwatu namni tokkollee si haa hordofu inuma milkaa'u wanni sun deeme jechuudha. Inshallah daawaan keenyallee akka akkas taanu rabbii keenyarraa hin kadhanna rabbiin ikhlaasan waa hiru. Warra dhugaadhaan lubbuu ofiitiif jecha daawaa godhu sun taane warra rabbiif jecha daawaa godhu rabbiin nu haa taasisu. Warra na argaadhaaf jecha daawaa godhu sun taane warra rabbiif jecha daawaa godhu rabbiin nu haa taasisu. Warra karaa haqaatti namallee yaamullee nu haa taasisu. Isin daawaa keessan itti fufaa. Jarri amma dadhabanii jirani warri mishaneeriidha. Jarri addaan qoqqoodamtee baajanni illee akka durii san hin jiru. Ummanni illee akka durii sanii miti. Daawaan isin asirratti teessaniiti asirratti dubbatan kun xiqqaa isinitti hin fakkaatin mana hunda seena. Mana hunda dargaggeessa hunda bira ga'a. Yuunivarsiitii hunda seena. Wanni asirratti dubbatamu kun xiqqaadhaa miti. Bakka hunda seena magaalaa hunda seena baadiyyaa hunda keessa seena. Dhaloonni amma TikTok kan hordofne hin jiru baay'een isaadha. TikTok kan hordofa wagguu asii haasawamu kana namni qabatee gaafii walitti dhiyeessa. Bakka kanumaatu dadhabbinna guddaa isaanitti fida. Kun ammoo ka ijaarmaan deemuudhaan rabbiin nu haa qarqaaru wama takka waa yaachisaa haala yaachisaa irra hin jiru ammaa fi fuulduratti ammoo rabbiin keenya warra jajjabaatee hojjetu rabbiin nu haa taasisu jechuudhaafi akkasi. Silaa isin galtee rabbitu nu baase malee osoo arsiin peentee taate biyya galaafatte iyyuu arsiin keenya mataa jabaata. Silaa wallaggaa fi arsiin osoo wallagga tokkichayyuu dadhabneeti duuba osoo arsiin peentee taateeti silaa taanuu taaniiti mataa jabaata arsiinii silaa biyya guutuu waliin baxaabbatte silaa waliin baxaabbata nu arsime jiru. Rabbiin aga sanuu nu laafisuudhaaf jecha islaamummatti kennee nu laafte malee. Amma ijoolleen
Ijoolleen gaduuba gandummaa itti kanaan lolulleen dhabamu. Arsiin anuma rabbiin islaamummaa nu laaffisuudhaaf jecha islaamummaa nuu kenne. Akkasi inshallah homaan taatu daawwamatti jabaadhaa isinii warri biyya keessa jirtanillee socho'aa bakka garagaraatti socho'aa jechuudhaaf rabbiin khayrii haa godhu. Ibnul Islaam kun gaaffiin qaba jaame. Ibnul Islaam dubbadha iyyee. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم أستاذ. نقادا الحمد لله ابن الإسلام كم نقادا؟ نقال الحمد لله. فيسات السلام عليكم يا أبو دادا. اتفقوا في مال تجرى. أي قافي ويتين قبل أستاذ قافين كله شمرا إسلام ما تلفت يوكاو شهادة قوتي تك كندا في أبانيسي سبب إسلام ما سناف جباني نكاح قرو هندن ديني يوكاو سي نهرم سيسمو إمي كانوا قلت جناني كان بريد تسي قتني eenyutu nikaa namaaf gochuu danda'a jechuudha gaafiin. Waliyyiin isiidhaa eenyu ta'a kan nikaa godhu. Wallahi ijoollee islaamummaa qabatte kanaa wal qabateeti xiqqoosii wani nama dhibu biyya keenyatti illee silaa majlisa gaafachaa turre majlisni silaa bakka bu'aa godheetiin akka majlisaatitti jechuudha nama aangoo guutuu qabu. Biyyoota garagaraa irratti sila akka ramaduuf gaafachaa turre nuti akka majlisaatitti jechuudha. Akka majlisaatitti gaafachaa turre duuba namoonni tokko tokko kan karaa majlisaatiin ayyamni kennameef inuma jiraata garuu san irra caalaa sila majlisni ofii isaatii bakka bu'aa ofiidhaa godhatee biyyoota garagaraa irratti ergachuu qaba. Namoonni sunniin nikaa hidhuu qabanii jennee yaadaatiin turre sun ammoo hin taane gara majlisaatiin. Amma ammoo rakkoo haala amma keessa jiru kanaan namni nikaa hidhuu danda'u eenyudha kan jedhamu isiin nama ofirraa bakka buusuudha. Yoo zarii isii keessa obboleessi faati abbeeraan faati wasiilli faati eessumallee osoo hin taane wasiilli faati yoo zarii isii keessa muslimni jiraate isuma santu muslimuma santu itti aaneetiin hidha. Yoo ammoo muslimni hin jiraanne taate yoo muslimni hin jiraatu taate ammoo yoo isiin illee asiin dura illee heerumtee hin jiraanne intala sanii isiin nama bakka buufatteetiin namni sun hidhaa jechuudha. Nama callistee namuma argite jechuun sun taane nama dhaabbata gadira fakkeenya imaama masjidaa ta'uu yookaan ammoo dhaabbata wayiidhaa fakkeenya biyya jirtu keessatti yoo iqaamaa qabaatte biyyoota akka Suudii kana keessa jaaliyaan ni jirti. Biyyoota garagaraa keessatti jaaliyaan jiranii yookaan markazni garagaraadhaa jira. Jamciyyaan garagaraa dhaabbanni garagaraa jira. Namoota dhaabbata san irratti itti gaafatamoo yookaan masjida irratti imaamummaa qaban fa'aa ka biyya san keessa jiran bakka buufatteeti akka nikaa hidhamtu gochuudha. Isa kanaadhaa akkasiidha. Isiin nama san bakka buufattee erga sani ammoo nikaa san hidhamuudha jechuudha nama muslimaa. Yoo sunillee kan dhabamu taate immoo nama muslimaa nama amanama nama salaata isaa tolchee salaatu nama imaana haga danda'ame rabbi isaadhaa sodaatu jechuu yaadamu nama akkasii bakka buufattee namni sun hidhuudha. Yoo hunda kan rakkisu taate jechuudha. Sigaltee akkasaniidha. Yoo akkas hin ta'in ammoo rakkisaadha. Qaadiin bakka hunda hin jiru. Qaadiin bakka hundallee naqqabu. Fakkeenyaaf warri Itoophiyaa keessa jiru biyya kanatti nikaa hidhuun isatti ulfaata. Akkas. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala khayrii haa godhuuti. Yoo biyya keessa jiraatan ammoo qaadii bira dhaquudha. Qaadii biyya keessaadha bira dhaquudha. Yoo biyya keessa jiraatan qaadii bira dhaqanii nikaa hidhachuudha jechuudha. Kan amma nama rakkisu kan biyyoota garagaraa keessatti jiru kanaadha malee. Biyyoota akka kunoo Arabaa kana fa'aa keessa jiran, Awurooppaa keessa jiran kanniintu nama rakkisa. Ka biyyoota Awurooppaalleen yoo seera qabaatan rakkoodha miti markazni garagaraa jira. Dhaabbanni garagaraa waan jiruuf jecha
biyyoota faranjii keessa kan jira walumaa galatti jechuudha. Ka amma biyya Arabaa kana ka seera hin qabne kanatu rakkisaadha malee. Akkasiidha yookaan biyya garaagaraa ta'anii ka wanna jedhanii isa kanatu rakkisaadha malee isa saniif ammoo nuti illee akka garee shaadaatitti illee waa haasawaatiin turre majlisa wajjin illee haasawaa turre waan kana sirreessaa jechaa turre wanni isaan duraan godhan illee jira. Wanni isaan duraan godhan illee jira. Miseensotuma garee shaadaa keessaa namni hayyama kennameef jira. إن شاء الله فول درتي جباتي أكتب وينو مقونا بإذن الله تبارك وتعالى ربي خيرها ودوتي أكسي أي جزاكم الله خيرا أستاذ أسمرت دي قوة أنت دبلو بربادي إشين سوني fakkeenyaaf maatii isii keessaa nama islaamaa yookaan nama bakka buufattu tokko illee yookaan hin qabaanne maatiin hundi kuffaara ta'anii sheeka shahadaa ishee qabsiise sana nama shahadaa irratti qabatte sana haa ta'u yookaan immoo nama barnoota isii barsiisu sheeka islaamummaa ishee barsiisu haa taatu nama kana keessaa nama feete bakka buufattee inni nikaa haa godhu jechuu ni dandeessi jechuudha isin. Tartiibaan siin jedhe saniini namni shahadaa qabsiiseef qofa nikaa hidhuu hin danda'u sii galtee inni sun ragaan qabatamaa irratti hin jiru. Namni ulamaan gariin kan akkas jedhan illee numa jira laakiin ragaan qabatamaan irratti hin jiru sawa waan ta'eef isa san irra tawkiidha. Isin namni isin bakka buufatuu qabdu namni amantummaadhaan itti kenna fakkeenya akka imaamaa fa'aa ka akka nama dhaabbata islaamaa tokko hoogganuu fa'aa namoota akka isaan bakka buufachuu dandeessi bakka jirtutti. Yoo majlisa karaa majlisaatiin namni wakkaalame jiraate nama samu bakka fakkeenyaaf amma qaadii bira deemudha yoo biyya keessa jiraatte. Yoo ammoo biyyoota hambaa jiraate nama qaadiin wakkalee nama majlisni gad dhaabbiidhaan wakkalee yoo taate nama san yoo san hin ta'e namoota akka imaamaa fa'aa kanneen yoo argite namooti sun imaama himuu danda'e nikaa hidhuufi danda'an. Yoo mara ka dhabamu taate karaan ittiin goramu hin jiraanne taate ammoo shahadaa qabsiisee baateeyyuu nama amanamaa nama rabbiin sodaatu taanaan bakka buufattee isheen bakka buufattee jennaan hidhuun hin danda'ama. Bakka rakkootitti jechuudha gara macarrashaati akkas. أي نعم دي بيجري جزاكم الله خيرا فوق أستاذ. أيتولي فيسا توليرا. Halo Sa, Kita kati dabaladhu karaa gubbarraan jira. Assalaamu alaikum. gaafadhu وعليكم gaafadhu. السلام ورحمة الله وبركاته. Dheengaddalee sumaan gaafadhu manni isin cuftana fakkaate. Jirtu أيوة ustaaza. مالي جرى الحمد لله كمحمد أمين. Jira alhamdulillah. Gaafin kiyya waa'ee maqaatii beeytani. مكان مالته أنت بلا شيء مكان. Maqaan kun waan ajaa'iba wallahi na kanarratti maqaan inni moggaafatu kana yenee fikir faa jedhee alhamdulillah faa jedhee akkasuma immoo takkatti ofii jedhee waan garaagaraa kana jedhanii moggaafatanii deemanii kaasutan ijoollee shamaraa jechuudha. Maqaa kana namni tokko gizee yaamu alhamdulillah jedhee gizee yaamu fakkeenyaaf namni tokko maqaa wal'ee wal arrabsutu jira fakkeenyaaf namni tokko na arrabsu Muhammad min nama kana jee na arrabsa. Gizee kana immoo namtichi sun alhamdulillah akkana taate gizee kun arrabni kun rabbitti illee hin dhaqqabu. Akkasuma immoo yenee fikir yenee maali gizee illee baafatu kana akkamii maqaan kun akkana kummee ijoollee hedduu akkasii moggaafatanii deemanii waan kana irraa ibsan godhan inshallah. Waliigalatti maqaa dhikriidhaan maqaa moggaafachuun barbaachisaa miti. Dhikriidhaan alhamdulillah subhanallah. Hatta ani indubbadha isin durayyuu isin galtee Muhammadoo maqaa Muhammadoo fi Faatee jedhan kanayyuu hin jaaladhu ani. Maqaa Muhammadoo jedhamu kanaa fi Nabiyyi Muhammad irraa alayhi wassalaam fuudhamee duriyyeedhaatti maxxanfamuu fi Faatee jedhanii Faatumaa radiyallahu ta'ala anha maqaa dubartoota hundaaf kennanii akkasitti maqaa duriyyeen garaagaraa bakka garaagaraatti kaaftu gochuun sirriidhaa miti. Hundaafuu maqaa akkanaa kanneen irraa fagaachuudha. Waan kabajaa rabbiidha subhaanahu wa ta'ala maqaa rabbiidha bakka garaagaraatti akka hin kaa'amne jechuudha. Fakkeenya maqaa akka alhamdulillah maqaa akka subhaanallah shukran lillah maali jedhamee akkasii dubbatamu kanneen maqoota akkanaa kanneen karaa WhatsApp ittiin taate karaa kamiinuu taateeti irraa fagaadha.
maqaa rabbiidha subhaanahu wa ta'ala bakka wantoota garaagaraa irratti gadhiifamu sirbiirra gadhiifamuu danda'a akka tasaadha muuziqaa irratti gadhiifamuu danda'a maqoota akkasiisan inni baafachuun barbaachisaadha miti sinigaltee baafachuun barbaachisaadha miti namni yoo danda'e maqaa ofiitiin of moggaasee yoo maal ta'eyyuu maqaa ofii san caaltuun illee caaltu jettee jamiilaallee jamiilaa jettee yoo deemte irra gaarii. Kaan ammoo alhamdulillah hojjechuu barbaadde ammoo TikTok irratti barreessuun yookaan imo irratti barreessuun dirqama miti. Qalbii ofiitiin haa jettu afaan isiitiin illee haa dubbattu sun gahaadha jechuudha. Saniin ala zamana kana amma duraan bintal islaam jedhan zamana durii san amma ummu fulaan jedhan amma zamana kana. Warri gaafsan bintii ture sun amma haadha ta'e natti fakkaata. Amma zamani kun faashin isaanii sunillee wayyama sinigaltee ummu fulaanin sunillee gaarima duraan zamana binti fulaan binti islaam binti hudaa binti iman binti ish binti maal jedhan dur zamana amma waggaa kudhanfaa dura akkasii waan akkasii santu TikTok Facebook kana irratti baay'ata binti islaam binti maali jedhanii binti Khadir binti maali jedhanii sunillee wayyaa bintiin sunillee wayyama erga sani ammoo amma zamana kan ammoo ummu fulaanit deebi'a ummu ifnaan ummu afnaan ummu obsinaan ummu kolfinaan ummu cabnaan ummu maali taanaan kanatti deebi'ame kunillee wayyaadha akkanaa kanneen hin didu warruma duraan bintii ture santu amma ummuu ta'e ummuun kunillee siiquun achi siiquu wama tokko kun gaarii maqoota akkanaa kanneen illee obaafattan maqaa zikrii of keessaa qabu kanarraa fagaadhaa gaariidhaa miti maqaa rabbiidha subhaanahu wa ta'ala waan of keessaa qabu bakka qoshaashaatti akka inni argamu godhina maqaa rabbiidha subhaanahu wa ta'ala rabbiin subhaanahu wa ta'ala wahfaduu aymaanakum gaafa jedhuyyuu kakuu keessan eeggadha wani gaafa jedhuyyuu akka ittiin hin kakanne dhoowwa kakachuun dhoowwamaadha lafaa kaanii maqaa rabbiitiin kakachuun dhoowwamaadha wama dhugaa irrattu kakachuun dhoowwamaadha beekaa wama dhugaa irrattu yuu kakau kakuba maaliif jenna maqaa rabbiidha subhaanahu wa ta'ala guddisuudhaaf jecha وربك فكبر جدامي ربي الله سبحانه وتعالى ربي كان كده قدسي كبجا سارهمي جدامي وقال ربي لا قدادا كنافي بكم أرقتن اتن فيدا منا سنين جاتشو بربادت قالتو ماتي اللي نغافي نتي أي أستاذ قالتو ما جزاكم الله خير. أي بركة ربي بركة سيقول أي فيسا جرتا Yap, injira akkama buya. Jirra akkam fayyaan kee? Yesus nu ibbare waan nutti irratti tokko hin jiru maqaa Yesus Kiristootiin yoo rakkinni jiraaterree hamminni jiraaterree inni nu gargaare. Abboo ati namticho ati rabbi Yesuusin uume dhiifteetiin ati waan Yesuus yaasuuf taa'oo. Isa malee beekta waan ani nyaadha yudaa jestinaan ta'u wayii isa yoon dubbannerra. Maali kuni wannaadha miti kun shirkiidha rabbittiin sharrakinsi rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana keessa waguu dubbatu inna Allah laa yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru maa duuna dhaalika liman yashaa'u jedha laa in hubattallee jedheetii yaada Allahiin rabbiin samiif dachii uume sun waa isatti makamuu hin araaramu waan achi gadiidha abbaa barbaadeef ni araaramaa jedha akka qalbii kan keetiitiin kanaafuu rabbitti wamaan makiin dhiisi yasoo fi walaa ebalullee dhiisi jireenya kan keedhaa ofadhu rabbiin si haadhaafisuuti rabbittiin sharrakin tawxiidatti deebi rabbiin tokkichummaa rabbiidhaa yaadi. Ani waaqa sadii qaba isaa galatu waaqa koo sadan kana keessa abbaa ilma hafuura qulqulluu warri kun addaan hin bayanii naannoo mana keessaniitti irree akkuma cherchiin ijaarame suni cherchiin kiristaanaa xiqqooma yoo ta'e kibritiin beektamiti kibritii makkeessa keessa bahee saaka ammaan kana dubbachaan turre. Mana keenya kam? Hayyee kanan durarree inni ijaaramne taanaan anaafsitu ijaaraa rakkinan qabu. Peenteen suutan deema biyya alti beekta
Suutuma jetteetu Koi biyya waan aalte. sitti maasii sitti waan sitti maa koi zamana xixiqqoodhaan waggaa shanfaa waggaa jaanfaa zamana turre tokko faranjii fidan jedhi faranjiin dhufte biyya keenya zamana faranjiin olii gad deemtee uummata peentee gootu tokko sii galte. Jarri Ayyee. achumaan amantii fafacaasullee barbaadanii mitiiree dhufte warri mishinerii kuni. Kaambii ijaarrattee teessee achitti dhaqnee qoroshoo irraa guuranna nuti ammoo ijoolleedhaa mitiiree qoroshoo irraa guurannee dhaqneetiin quraana qaraana. Sii galtee namni yeessoo lallabu hin jiruti namni maal jedhu nuti qoroshoo jaraadhaa fuunee qoroshoo jaraa nyaannee kaanee erga sanni quraana dhaqnee ofirraa qaraana nuti. Akka warri mishinerii kun warra silxeetti dhaqee jedhan warra silxeetti dhaqeetiin Yesuusiin fudhadhaa amana hajji bakka hunda isin geessina maali nu geessaa jennaani isin geessinaa jedhani. Gaafa booda ammoo warri silxeedhaa kanaan mee eessa deemu barbaadan jalqaba irratti jennaan hajji nu geessaa jedhanii. Sirriidha ka. Waan barbaadan achi deemuu qaban. Hajji makka deemu barbaadaa jedhan. Akkasaniiti nuti waan ammaati jettu kana ati akka jettu saniidhaami dubbiin sii galtee muslimni haqiiqaadhaan islaamummaa qabu keessa imaanni qalbii isaa keessatti gadi lixaadha. Sii galtee Nama shaashamannee tokkotu barsiisaadha. Warra mishineerii keessa barsiisa. Inni islaama. Ijoollee sadii qaba. Achitti immoo ijoollee isaa barsiisa. Ijoolleen isaa magaalaa dhufanii Yesuus fayyisaa keenya jedhanii faarfatan. Sheekonni isa waamaniiti ijoolleen keenya balleessaa jiru akkamii jennaan. Ani bakka sana biddeen argachaa jira, damoos argachaa jira, ijoolleen kun achii tola naa barachaa jirani maalan godharee jedhe. Maaliifi pheenxeen bakka tokko yoo qabattu suutuma suuta. Poole jedhani. Step by step. Kanaafi pheenxeen kuni jireenya bara baraa sitti agarsiisan. Ifa sitti agarsiisan. Pheenxee Boorana keessaa buqqa'aa jirtu ati suuta jettaasa. Pheenxee Awurooppaa keessaa maannee jaraadhaa ka Jarmanii keessaa buqqaatee warri isiizii miidhaa bakka qubate. Ameerikaa keessaa buqqaatee warri isiizii miidhaa bakka qubate. Biyyoota silaa keessatti dhalatte keessattuu hin teenye pheenxeen biyya Itoophiyaa keessatti barakatti. Rabbiin baraka. Gaafuma dhaabbanni pheenxeedhaa dhaabbatu rabbiin barakaa jala hin kenne hoo. Gosa Booranaa keessatti pheenxeen amma guddachaa jira. Waaqeffataadha. Islaama. Amantii sadii qaba Boorana. Waaqeffata, Kiristaan, Islaama. Lafa Gujii keessatti immoo hundumti isaanii pheenxee. Dhibba keessa Maalan keessa deemaa ture maal taate fayyisaate ani guutuu keessa akka ati amma raasaa himtu kanaa miti bar. Maan aniyyuu keessa ture. Achuma jiraachaa jira. Mee Boorana eessa fa'aa beekta natti himi? Aanaa kam fa'aa beekta? Muyyaaleetii qabee amma Hagar Maaramitti qarcaa keessa lafa Gujii keessa Eleefat. Hagar Maaramii maali? Hagar Maaramii lafa Booranaati moo Hagar Maaramii? Yap. Allahu akbar. Ida waan jedhu laalamee ajamaa rabbii keessan. Hagar Maaramiin beektu? Bulee lolaa bulee maal yaadee amma irraan fadhee jiran. Warri kun lafa Booranaati. Lafa Gujii. Booranaati bulee horaa si dhageenyaan ijoolleen Gujii si dhageenyaan gurbaa. Lafa Gujii. Lafa Gujii ijoolleen Gujii. Lakki qarcaa fi Hagar Maaram lafa Gujiiti. Qilleensi lafa Mee Gujii. Boorana keessaa kan beektaa siin jedhe. Muyyaaleetii qabee yaabeellootii qabee amma hunduma isaa naannoo isaa amma haqee eessa karaa baalee kana hunduma isaatti naanna'ee Hin beeku laala Boorana keessaa bakka beektu natti himi ati aanaa beektu natti himi aanaa tokkichuma natti himi yaaballoon godina keessa dabarte aanaa Booranaa natti himi aanota Booranaa. lafa hunduma isaa beeka lafa Booranaa keessatti. Maqaa isaa naa dhahime aanama tokko maqaa naa dhahime. Ayyee muyyaalee beekta. Muyyaleen beekamtuudha. Muyyaleen daangaa Itoophiyaati waan karaa keessa dabranii. Karaa keessa darbe bitaan immoo keessan taa'e. Taa'ee baate muyyalee miti kasi gaafa dhaanota Booranaa natti himi muyyaleen beekamtuudha. Muyyaleen nama hunda beekaa kana. Ayyee.
Dubbadhu qa. Dadhabdeessa? Naannoon biraa barbaadde? Lakki Muuyyalee miti. Muuyyaleen nama hunda beeka. Muuyyalee osoo hin taane aanota Booranaadhaa kan keessa turte kan beektu naa himimi. Bakka baay'een beeka laga Booranaa fi magaalaa Booranaa keessa. Eessa beekte? Aanaa beektu natti hin beeku. Aayee aanaa turte mee natti himati. Ayiko. Ayyaa rabbii kiyyaa. Maal akkam nu goggoote san maal nu galaafattee waati akkam nu goggoote san. Hin beeka jettee kaatee gisanii. Hin beeka jettee kaatee gisanii wanna jettaa. Mandara baay'een beekaa. Achi keessatti wangeelaa fi dubbii waaqayyoo namoota tajaajilan ture. Kanaaf Kiristoosii warra amanan lakkoomsan qabanii. Boorana keessa waaqeffataa. Anakki siin jedhe qoy. Kiristaana. Nama shaadaa jedhu eenyudha sa? Kan siin jedhu ani. Tayyib Boorana keessa lafti jilaa eessame? Lafti jilaa eessa jirti? Kana wallaaltu beeka. Wayi jilaa Angujii nan beeka. Kan Gujii siin gaafanne kan Gujii illee ni beekaan kan Gujii siin gaafanne. Ardaan jilaa eessa Boorana keessa? Lafa Booranaa keessa. Warri waaqeffataa yoo seenan hin gaafannatan. Maal Boorana guutuu beekaa nuuni beeka. Ardaan jilaa eessa akka jiru nuuni beeka. Namni Boorana dhaqee ardaa jilaa wallaalu jira moo? Ani wayi gospellee kana beeka beekta. Ardaa jilaa maa nama hunda beeka namni Boorana dhaqee namni wallaalu jira moo ardaan jilaa ana akkanaadha jira jedhanii nama hunda beeka. Emme naannoo sanatti mee na yaadadha. Sitti ni mu'abadan. Aye gara wangeelaati. Gara wangeelaati. Ardaan jilaa Boorana eessa siin jennaan ardaa jilaa ka wallaalte ati takka Boorana keessa hin teenye sitti. Boorana keessa hin teenye keessa Booruu siifidha. No. Long time. Boru siifidha naan jetta isaa boru gaafattee kanaaf iddoo ani gowwaadha moo? Hayyee akkasiin jedhe garana deebinamee gara gospelii kana sii deebina gara wangeelaa kana. Akkasiin jedhe. Hayyee. Yesuus maaliif rarraafamee ajjeefame? Garuu rarraafameera. Nuuf jecha rarraafamee jedhaami. So maaliif rarraafame? Si gaafachuu jedhaami tiiree waan Phaawulos akkas jedhuuf ani macaafa keessattu akkas jedha rarraafamee jedha. Maaliif rarraafame? Abaaramaa ta'ee nuuf jecha rarraafamee jedha. Inni abaaramee rarraafamee jedha macaafni keessan. Maaliif bu'aan inni rarraafameef maali? Wanni inni fooyyesse, wanni inni bu'aan irraa argame maali? Eebbifamee waaqayyootu tokkicha ilmasaa biyya lafaaf laatee inni kun immoo waaqa ture, jiraataa ture. Isa Abrahaamii fi Addaamiin uume keessaa isa tokko. Garuu gaafa Addaam Eden Gannat keessaa bahutti waaqayyo waadaa nuu gale. Uumama boqonnaa 3:15 irratti inni achi dubartittii irraa dhalatu boofa sana maal go'a jee? Hin buruqsaa jee. Kanaafi Kiristoos inni jedhamu kun jaarraa dheeraa booddee Abrahaam Jenesii seera uumamaa Abrahaam boqonnaa 12 irratti waamame. Lakkoomsa 3 irratti warra si eebbise nan eebbisa warra si abaare nan abaara jedhee karaa kee kana biyyi lafaa hundumtuu hin eebbifamu jedhe asirratti ilaal baantee miqnaat alam bamulu yibbarrakalu jedhe isa kanaafi Kiristoos karaa sana dhalate anaaf sii fi cubbuu keenyaaf du'ee du'aa ka'ee jechuu kooti fitaddeedha. Maaliif du'e waan du'eef sanatti mikaati maali haasoftee osoo deebifti kutaa kuteeka. Waan cubbuu ilma namootaaf. Cubbuu ilma namaa kam? Namni ilmi namaa maal hojjetee hinnan du'a? Eden Gannat keessa isa jiraatu achi keessa cubbuu hojjetee achi keessaa bahe. Waan maal cubbuu Addaam Yesuusii fi Addaam maaltu waliin ga'eere cubbuu Eden keessatti hojjetamtee fi Yesuusii maaltu waliin ga'eere? Addaam Eden Gannat keessa ture moo hin turre?
Maal edeni lafuma irratti waan jiru wayiiti ma orruu wayii keessa ture jedha bar macaafni. Iddoo dhaabaa wayiidha jedhama. Eden kan jedhamtu jedha. Innis Eden Gannat kan jedhamu Itoophiyaa keessa. Maarra Itoophiyaa keessa turu waan guddaa gootee ture eden keessatti addaam eden keessa ture jettee nuti dubbattaan Itoophiyaan utuu keessa jiraatu jira azaaba wajjin. Seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoomsa 13 irratti argachuu dandeessa. Kanaafi achi keessaa bahe bakka sanatti dafqee nyaachuun hin jiru. Akkasumaan bashannanaa qullaa ta'uu isaarree hin argamne ture. Garuu bakka sanarraa gaafa bahu Waaqayyo waan tokkotti hime. Eden Gannat keessa muka 2tu jira jedha. Ija kanatti hin bu'iini jedhe. Ija sanatti eddenni bu'ee booddee qullaa ta'anii wal argan. Kanaaf ayyaanni sun irraa bu'ee jechaadha. Eenyummaansaa he is a shame. ከዛ ራቆት ሆኖ ተገኘ። Bu'aan do Yesuus do maaliiree bu'aa isaa natti miti. Addaamcaa seenaa addaan natti mujjirta. Addaam Itoophiyaa keessaa ba'e jette baga ba'e. Nutuu rakkachuu jirra gara baanuu dhabnee taa'uu jirra. Nutuu baanee anuun soodii jiram. Uummanni gara Awurooppaatii fi gara Ameerikaa deemuu jira. Yoo argate atuu ni baata. Kun atuu Keeniyaa jirta. Addaam Itoophiyaa keessaa bahuun birqiidha moo? Akka macaafaatti sira edeniin suni Itoophiyaa keessaa jette. Itoophiyaa keessaa bahu waan namni hundi barbaadu atuu bahu jirta. Addaam yoo ba'e Yesuusoo maal jijjiire? Bu'aan inni du'eef maali? Bu'aa isaa qofa natti miti. Bu'aan inni dubbatu tokkoffaa Qorontos boqonnaa 15 lakkoofsa 21-22 irratti duun karaa Addaam dhufee karaa nama tokko. Karaa Kiristoos Yesuus garuu fayyinaaf jireenyatu argamee jira. Bu'aan isaa kana. Fayyina maalidha? Maal Addaam du'e xayyib du'uun karaa Addaam dhufe jette Addaamiyyuu waggaa 930 jiraate. Yesuus ammoo waggaa 33 jiraate jette hin du'ee jettan kun. Kamtu irra jiraate du'uun karaa isaa dhufe du'uun karaa Yesuus dhufe jedhi maleeti. Nama waggaa 930 jiraatee fi nama waggaa 930 jiraatee fi nama waggaa 33 jiraate walitti fiddee du'uun karaa Addaam dhufe jettaati. Maal akka sammuu maaf nama sammuu nu taphatte. Waggaa 930 nama jiraatee quufee du'e. Umrii nama waggaa 33 jiraateen akkami waliin madaalama. Eebbifamee akkuma sagalee Waaqayyoo jedhu Ibruu 10 lakkoomsa 10 irratti al tokkoof isa uumaa Yesuus Kiristoos waan hundumaa fixeeraa jedha. Ibruu 10:19tti eddee Musee fi Aaroon dhaabachuu danda'u dhiiga Yesuus Kiristoosiin ija jabina qabnaa jedha. Ilaali, dhiigni Yesuus Kiristoos bakka qulqulluu si dhaabuu danda'a. Jaannata si gashuu danda'a. Ibidda bara baraas si gashuu danda'a. Abboo ati waan ibidda bara waan minaamineeshin bara haasofta. Anka si gaafadha Yesuus bu'aan inni du'ee sirreesse maalidha? Wanni inni du'ee fi wanni inni sirreesse maalidha? Du'a yoo taate du'a Yesuus waggaa 33 du'ee jettan. Addaam waggaa 930 jiraatee jedhama caaf. Waan Yesuus irra du'e jalqaba du'eeyyu sila Yesuus du'eeyyu malee kan kichuu cite Yesuusidha malee akkasiin jechaa jirtanitti kan kichuutti du'e jechuudha. Addaam waggaa 930 jiraatee umrii nama meeqaa nyaatee umrii abaabayyuuf akaakayyuu fi abaabilee meeqa jiraatee Addaam du'e akka macaafaatti. Waggaa 930. Yesuus waggaa 33 jiraateetiin ofirraa du'e umrii waggaa agaati jiraatee yuun jiraanne jiru duniyaarra. Akkamitti ammaati duuti karaa Abrahaam dhufte tayyib Yesuus duuti yoom dhaabbattere duuti hagammaarra jirti kuno. Yesuus maal fooyyesse waan inni fooyyesse qofa natti miti. Waan du'ee fi waan fooyyesse wayi. Duuni kuni neechaadha uumamaa namni hundumtuun du'a. Garuu du'a lammaffaati nama rakkisa. Duuni lammaffaa ibidda bara baraa namni seennaan yookaan jaannata seennaan jaannata sana keessa bara baraan jiraata. Ibidda sana seennaan garuu amma bara baraatti achi keessatti qubata. Akka yoo Maatewos boqonnaa 25:31-32 irratti maal waan du'a bara baraadhaa kam du'a bara baraadhaa duuti bara baraa garamiin argamsiisa. Maatewos boqonnaa 25 irratti 31-32 irratti Kiristoos malaakotaatii ajjabamee dhufaa jira. Malaakoot taajjiboo himataa jira. Inni kuni duuti bara baraa Yesuus du'uudhaan argamti. Yesuus du'u malee qoy. Yesuus du'a malee duuti bara baraan argamtu moosi.
Yohaannis boqonnaa 3:18 irratti ilma isaa kadhatti kan amane ittiin faradamu jira. waan amanu Isatti kan sin hin gaafadhe waan amanne garuu du'aati hello a'udhu billahi minash shaitaanir rajiim ani kasi gaafadhe waan duuti isaa bu'aa inni fideedha an kasi gaafadhe waan isatti amanuuti miti isatti amanuu waan inni dubbatetti amanuudha isatti amanuu waan biraati an kasi gaafadhe waan si gaafadhe irra hin dabin duuti isaa maal bu'aa fideedhaan du'e nuuf du'e jettan maal godhee isinii du'e bu'aan inni fide maalidha ati amma Yesuus du'u malee ati jannata ati jireenya bara baraan argattu ati Yes. maal akkamitti a'udhu billahi jireenya bara baraa du'a namaatiin argamtu kun nutti hafu malee Atimma tasan argattu amma akka kanaatti addunyaarra deemnaan akkamitti nama jeeftaniitiin jireenya argannu jettanii a'udhu billahi Dubbadda taraa kun haa kenna. Yohaannis boqonnaa 3:15 irratti Waaqayyo biyya lafaa jaallate gaafa jedhu tokkicha ilma isaa kenne gaafa jedhu isa cubbuu hin qabne kanaadha. Yohaannis 1:2 irratti inni kun duraan dursee eessa ture? Waaqayyo bira ture. Ihe majammaraa kenna bare Esgaaber zent yaa jamaa mee gaafiin kiyyaa fi deebiin fayyisaadha maal wal fakkaata yaa jamaa an kasi gaafadhe bu'aan inni du'ee isiniif fide maalii bu'ammaan du'ee isiniif argamsiise maalii siin jedhe waan isatti amanuu dhiibi isatti amanuu dhiisi isatti amanuu dhiibi yeroo biraa bu'aan inni fide maal mee akkasii galuuf haasoo inni kiyya akkasii galuuf mee haasoo sirriidha naa galeera dhaggeeffadha du'a biyya lafaa kana balleesse jechuuf duuti hagammaatu jirti addaam waggaa 930 jiraate durayyuu inumaa Yesuustu daddafee du'e malee addaamii miti takka jedhi kan cubbuu balleessee jechuuf cubbuun hojjetamaa jira sanii ol hojjetamaa jira waan durii olitti hojjetamu jira tayyib du'a bara jalaa nama baase jechuuf duuti bara baraadhaa hojii kan keetiin argama malee du'a Yesuusiin hin furamu du'a wannaa dhaloota isaattiin illee miti kan argamu waan kana wal qabatuudha miti maaluma wannummaa Yesuus du'e jettee ati amantuuf naaf du'e waan ati jettu bu'aan isaa maali miti waan inni bu'aa sii buuse waan akkana bu'aa naa buuse jedhame bu'aan isaa kun sagalee Waaqayyoo juush jechuun beekta miti warra Ibiruu kana foo'atee saba sanaa seera Museen seera nabiyootaa kennaafii ture. Yohaannis boqonnaa 1:11 irratti ወደ ወገኖቹ መጣ ወገኖቹ ግን አልተቀበሉም ይላል። ለተቀበሉና ላመኑት የእግዚአብሔር ልጆች እንደሆኑት ስልጣን ተሰጠን ይላል። ወረ ከናፊ አቦ ሳኒፍ ከነጃ ከናፍ ክርስቶስ ዋንዱ አዱባታሲ አቺት ማሊፍ ነው ተባታሲ ስለሞት ነው የሚናገረው እዛ ጋር ስለሞት አይደለም በምንድን ነው የሚገናኘው ይሄ እዚህ ጋር ማሊ ማሉ ማወልጋን አማ ዋን ዱዓት ይሄ ዋን ኢየሱስ ተመኑዳ ማሉ ወልጋን ላስረዳ አኒ ከዚህ ጋር በደ ዋንበራ ወደ እንደቢስ ዋንበራ ለኔ ቆጥ ይቀሙ ነው እሱ እንደዚህ ይላል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ላይ ቁጥር 11 ወደ ወገኖቹ መጣ ወገኖቹ አልተቀበሉም gara dhuunfaa saba isaa ufnaan dhuunfaan sabni isaa garuu isa simachuu hin danda'anii jedhe bu'aa Kiristoos ilaale. Garuu isuun garuu warra isatti amananiif aboo ilmaan Waaqayyoo ta'uudhaa isaaniif kennee jedha. Kanumaami? Ameen. Kanaafi bu'aan koo kanaa jechuu kooti. Ani waan isatti amanuutii miti kasi gaafadhe. Bu'aa isatti amanuudhaas hin jenneen. Du'a isaadha. Duuti isaa maal jijjiire bu'aan isaa maali? Yesuus du'uun maal jijjiire? Bu'aan isaadha maali? Kana. Bu'aa du'a isaadha si gaafadhe malee ani waan ama isatti amanuu fi dhabanuu dhiisuudhaati miti. Isa san itti deebine isatti amanuu maal akka ta'e yeroo biraadha taasoo. Ani waan isatti amanuutii miti kan si taasoo jiru. Ani duuti isaa maal si jijjiirte? Maal bu'aa buuste mee? Cubbuu balleessite moo jireenya bara bara argamsiifte moo duuti isaa du'u malee jireenya bara bara agarsiise. Fure jira maal irraa isin fure maal bu'aa jireenya bara bara agarsiise. Jireenya bara bara no yaasayye. Jireenya bara bara maal du'a isaatiin agarsiiseesi barsiisee agarsiisee yoo ta'e. Aggeeffadhu ayyee Yohaannis boqonnaa 27:28 irratti Kiristoos nagaa siniif haa ta'u jedhe warra okotanii ta'an warra dhiphatanii ta'an Toomaasin akkas jedhe harka kee fidii jedhe quba kee fidii cinaacha koo keessa gashii jedhe isaa booddee maal kun du'u malee ta'u boku waan du'a wal qabatu miti yaa ilma namaa waan amantiidha haasawa waan evidensiya qooyka aggeeffadhu wayyaa
amantii wayii du'a taata. Isaa booddee yaa toomaas jawaa akkas jedhe. fayyisaan Gooftaa beekaa koo fayyadamee jira jechuudha. kooyi hin khalaas fitan fayyadamee yoo barbaadan ani wanda asau bakka saati sii beeka godhu gaddi. siyaasa obsiisa sa Kooyi wanda si gaafadhu waan hin biraa fitan wanda ati naa deebisu waan hin biraa fitan waan wanni si gaafadhe waan isatti amanuutii mi hin fitan boos hin fitan okay fitadhu itti dhaabinu kanaaf akkas jedhe toomaas quba kee fidii jedhe du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos quba kee fidii cinaacha koo keessa galchii jedhe toomaas yeroo sanatti gooftaa koo waaqa koo yenee ጌታ የኔ አምላክ ሰኒሌ ሳን ጀነቲ ከዛ ደቢዳ በኋላ ቶማስ ቆይ ዋን ቡአ ሳዳ ናሂም ያ ፈይሳ ለፈራ ሽንቂ ካኖሌ ቡአ ኢሳዳ ዋና ከናቲፍ ዱኤ ቡአ ከነ ኑቡ ሴዲ ቡአ ከናቲፍ ዱኤ ዋና ከናዳ ከናፍ ጀች ዱኤ ከናፍ ከነ በከ ኑቡ ሴ ዋና ከነ ቡአ ኑቡ ሴዲ ዋን ሰነቲም አየ ገላትያ ቦቆና ሰዲ አየ አገፈ ገላትያ ቦቆና ሰዲ ኩዳ ሰዴት ረቲ ከራ አብራም ነመት ቆቱ ኤቢፈሜያ ከራ ክርስቶስ ዱኤ ዱአ ከኦሳ ነመደኑት ኤቢፈሜያ ማል ጀታ ላካ ከሲንጀዱና ባራሜ ጀደመለ ቦቆና ሰዲ ለኮ ኩዳ ሰዲ ረቲ ዋናን አባርሰ ከራ ሴራት ንት ዱፉ ጀላ ኑባሱ ዳፍ ጀቻ አባራማ ተኤ ሙከረት ፈኒፈሜ ጀዳ አኒ ሰኩዳ ሰዴት ሲዱብስ Ebro Galatia bokonna sadi kura saddeet irra jiru sana. Okay, tamam. Amma ati bu'aan isaa maali? Bu'aa tokkicha naa himi. Bu'aa tokko. Kan dubbisee walitti qabi. Kan biraan walitti qabi. Bu'aa tokkicha naa himi. Bu'aa tokko waan akkanaadhaati jedhi waan tokko. Bu'aan isaa jannata seenuudha. Jannata Yesuus du'uudhaan seentammuusi. Yesuusii fi jannata maatuun Yesuusi. Eskisii Qoy kamaal soona saamini qoy hin dubbadda. Jidduudha amma siyaasosiyaa tureemi naasosi. Yesuus akkami jannata seenaa jennaan barsiisaa tokko itti dhufee nam tokko barsiisaan seeraa itti dhufee karaa kamiin mootummaa waaqayyo galuun danda'ama jennaan abboomota eegi jedhe. Karaan jannata seenamuun karaa abboomota eeguuti malee karaa du'aa Yesuusimi. Yesuus afaan isaatiin dubbatee karaa mootummaa waaqayyo ittiin dhaalamu karaa abboomota eeguuti jedheen. Abboomota isa kam jennaan hinatiin dhugaan namarra sobaan namarratti dhugaan bahiin ajjeesiin maaliin godhin ka jedhu kanatti himi. Sii galaami. Jannata seenuun barsiisa isaatiin abboommi waaqayyo eeguudhaan abboommi waaqaa eeguudhaan malee du'a Yesuusiin miti. Yesuus du'uu maal si fayyade waan kana natti himati waan jannataa dhadhis. Jannata achi durallee seenanii jiran. Abrahaamiyyuu jannata seenee jira akka macaafaatti. Yaa ani xiqqoo tokko chaaptaa moomorii godheen jira xiqqoo tokko guddaarree biti xiqqoo tokko. Luqaas boqonnaa 23:43 irratti maal jedha Kiristoosii namichi qalbii jijjiirate mootummaa kee keessatti na yaadadhu jenna har'a mana wajjin Eden gannati jannata seentaa jedhe. Today you are going together paradise jechuun mootummaa waaqayyo eddee ibiddin jirre jireenya bara bara ilaali Luqaas boqonnaa meeqa 23:43 ake dubbifadhu. Kanaafi jijjiirama guddaan Yesuusitti amanuun jannata seenaa. Maalidha kunillee waan sanii wal qabatu miti yaabo. Kuni Yesuus hatticha wajjin jannata keessa wajjin ta'inna yoo jedhe wajjinaa ta'ani rakkoodhaami. Inni sun hatticha wajjin hattichi sun akkamitti akka jannata seenellee naaf hin galle silaa namni cuuphamu Yesuus mataan isaatu maal jedhee jedha qoy. Yesuus mataan isaatu maal jedhee namni cuuphamin jannatan seenuu jedhee dubbatee jira. Achumaas deebi'amoo Yesuus ammoo hatticha namticha hattuu hin cuuphamne hin amanne tokkoon namtichi hin arrabsin dhiisee jedhee sababuma kanaatiif jecha osoo hin cuuphamin namticha jannata seene jechuun kunillee salphina guddaa. Dubbii Yesuus asumatti wal dha'uu jirti jechuudha. Dubbii Yesuus iyyuu akka jechaa jirtu asumatti wal rukutuu jirti. Namticha hin cuuphamin jannata seenta jecha kan hin amanne kan hin cuuphamne jannatan seenu jecha asiin barsiifni lamaa wal rukutaa. Amma waan kanaa mika si gaafadhaan ani kanan sin gaafanne Yesuus jannata seene moo hin seenne sin illee hin jenneen. Namni isa wajjin jannata seene moo hin seenne illee sin hin jenne. Bu'ammaan du'a isaadhaa du'uu qaba jettanii murteessitanii isin dubbattaniif dirqama du'uu qaba wanni isin jettaniif maali? Wanni dirqama du'uu qaba Yesuusii jettanii isin amantaniif maali? Bu'aa waan akkana jedhi waan ifa galaanatti dubbatu. Aggeeffadhu bu'aan inni guddaan jannata addunyaa kana akka jiru sagalee waaqayyoo. Jannata addaan faate jannata waan addaamillee seenee ba'ee jira. Ammas dabalataan akka Edeniin jechuudha. Ammas dabalataan Abrahaamiyyuu akka seenee jiru Yesuusii dubbate. Addaam jannatan seene. Addaam jannatan seene. Jannata ayyee tole jannatan seene jechuun jira inni maaliif duratti naa kaaftare ati? Maaliif waan addaami lafaa naa kaaftare ati duratti eega jannatan seene? Addaam Eden gannatti biyya lafaa keessa ture malee jannata keessa hin turre.
Ega eden lafarra turete ati maal gochuu duraanii waan addaami lafaadhaa kaftee duratti na dubbachaa turte. Tole amma sana achumatti dhiis. Yesuus mataan isaa Abrahaam faata akka jannata seenu dubbatee seenee jiru dubbatee jira. Museen akka jannata seenee jiru dubbatee jira. Namni Musee hordofe namni abboomota Musee eege jannata akka seenee ture dubbatee jira. Warra isin duraatu. Luqaas boqonnaa 16 irratti warra isin duraadha warri Yesuus hin dura jiru kan hin cuuphamin kan waa'ee Yesuus illee dubbatin warri Museetti ajaja Waaqayyoodhaa eege warri seera Museedhaa eege jannata akka seenan dubbatee jira macaafa keessatti. Jannata seenuun karaa wannaati karaa Yesuus maal jedhe dubbatee fayyisa. Karaa kamiin mootummaa Waaqayyoodhaa lama yaa barsiisaa jennaan maal jedhe deebiseef abboomota eegii jedhe. Kanuma. Abboomota eeguudhaan jannata seenan jedhe Yesuus jala muree ba'aratti naxib. Tamam. Gaaf Wannaa godhe jala muree dubbatee jira. Duuti Yesuus kanaawaa waan jannata seenuun wal qabatuudhaan. Duuti Yesuus bu'aan isaa kan inni du'uu jettaniif maali? Bu'aa isaa irratti waan hin du'eef. Namichi suni waan qabdu deemee gurgureetti hiyyeessaaf kenne jennaan baqatee biraan deemne seera guute namichi. Suni nan kate kamaar suni waan du'aa wal qabatu malee. Kanaafi qabeenya kan kee gurgure jechuun waan du'aa wal qabatu mosi. Boqonnaa fi kenna Yohaannis boqonnaa qabeenya gurguruu fi du'a maaltu waliif fideessa? Rakkina qabu. Du'a keessa man hin jenneen. Ani du'u malee jannatan seentu hin jenneen bar. Abboomota eegi jedheen. Eegee jira jennaan kanneen hundumaa dhagaye kaati jidduudhaan dhageeffatta. Kan hundumaa eegee jira jennaan qabeenya kan kee gurgurii kenna duukaa bu'u jedheen. Ani si duukaa qabeenya kee gurguree si duukaa bu'uu hin danda'u jennaan Yesuus achirratti fakkeenya dubbatee maal jedhee akka gaalli lilmoo keessan ba'u qaawwa lilmoo keessan ba'u hin dandeenyetti mootummaa Waaqayyoo namni qabeenya qabus dhaaluun isatti ulfaataa jedhee dubbatee jechuudha. Si galtee kan sitti dubbataa jiru bu'aan isaa maali? Yesuus anatti yoo amante du'a kiyyatti namni amane jannata seena jedhee beeka Yesuus. Ani du'u malee jannatan seenta jedhee beeka Yesuus. Wayi seeraa sanaatti hiika. Nakel. Wayi seeraa dubbadde isatti hin deemne. Akka jedhu Yohaannis boqonnaa 17 irratti seerri Museen kenname. Igi በሙሴን በኩል ተሰጠን ይላል። ጸጋና ምሕረት ግን በኢየሱስ ክርስቶስ አገኘን ይላል። ስለዚህ igi ሰውን ይገላል። ለመጀመሪያ ጊዜም igi የተሰጠ ለሙሴ ነው። ግን ቃል ኪዳን ቦታ አልገባም። ማር ያለና ወተት የሚፈልቅበት ቦታ አልገባም። መንገድ ላይ ነው ቀረ። ስለዚህ በኢየሱስ ክርስቶስ ግን በምሕረትና ጸጋ ነው እኛ የዳነው እንጂ ሕግ ሰውን ይገላል። ማልቱ አማ ከና ማልቱ ወልቀብሲሴ ዋናን ሲንጀ ረጋና ከን ሲንጀ ደፍ ከና ማልቱ ወልቀብሲሴ ኢየሱስ አንዱ ማለ ጀነተን ሴንተን ጀደ ጅራ ሲንጀናን ኤና አንጀት ኤሰቲ ጀደ ረጋና ከን Yesus ani yo andu emae jannatan seentan jedhee dubbatee jira. Mana kana guyyaa sadiitti diigee ijaaraa jedhe Yesuus Kiristoos. Isaan immoo manni Solomoon waggaa 40 yaa fayyisaa leellisaa nama biraaf hin kennan ajjeefa dhuga. Fayyisaa leellisaa. Akka sinjere ati waan anjere deeftee waan biraadha natti haasuuf ta'oo adii kan si gaafadde waan tsaggaatee fi waan miiratiitii miti waan araaramni karaa Yesuusiin dhufuu taa'e Yesuus namoota hedduun dhiifamni siif godhamee jira Waaqayyo siif araaramee jira araaramni siif godhame jedhee namoota hedduun dubbatee jira tsaggaan dhufee jira dhugaadha dubbatamee jira macaafa anka si gaafadhe kanaa miti waan du'aadha si gaafadhan waan sila tsaggaa maal xayyaquhum sila mihrati maal xayyaquhum idee xayyaquut እሱ የሞተበት ምክንያት ምን ነበር? ለምን ለማስተካከል ነው የሞተው? ከኑ ማል ስሬሱ ዳፍ ማል ቡአሳን ማል ዳፍ ዱይ ጀነት ሰኑ ዳፍ ይወርድ ጀት ጀነት ሰኑን አቦሚን ሰናኒ ጀደ ጅራ ኢየሱስ طيب yo ararama jette ararama maalidha araramni maal balleessiteena ararabsima kuno hojii kan keedhaate yo ati balle ati yo hattelle Yesuusin gaafatama yo taate wali gayyaa ungaariidha gadiyaa ati hataati Yesuusitti gaafatama yo ta'e Yo Yesuus jahanna keessanii fi dhugaatii keessaniif sagaagalummaa keessaniif yookaan ammoo kijiba keessaniif fakkeenyaaf namni kijibaa miti jedhee namni soba keessaniif Yesuus itti gaafatama yoo taate maal eegdan gabbaatii hataati Yesuusin baata yoo taate bakka saamati jiraadha dhugaaf jira. Cubbuun guddaan hatuu biti sagaagaluu biti
Kiristoositti amanuu dhiisuutu cubbuu guddaadha. Ilma waaqayyootti amanuu dhiisuutu gara si'ool si geessa malee inni kun waan xixiqqoodha. Garuu Okay, ati fakkeenyaaf Yesuus du'ee jiraate yoo amante yoo hatte si fayyamamuu na jedhamu. Ani garuu natu malee yoon hateerree mootummaa waaqayyoon gala rakkina qabu dhiiga Yesuus Kiristoosin al tokko hiikameeraani kanammoo yoo Roomee boqonnaa 10 Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa tokko akkiitti dubbifama. Amantii kiristaanaa yoo qotame bakka itti nama geessitu argitanii amma yaa jamaa. Deemtee bakka kana nama geessitu argitanii mi kuno. Amma yoo aanne kuno rakkoon qabnu jechuun jira. Akka kanatti kuno akka kanatti amma hatta sagaagalummaa rakkoon qabu ta'a jechuudha. Hanni rakkoon qabu nama jeesu rakkoon qabu ta'a jechuudha. Yesuus takka du'e beeka rakkoon qabudha. Akka kanatti natiree amma kana taanaan bar waaqayyoyyuu hannatti sin gadhiise jechuudha bar bu'aa Yesuus yoo ati cubbuu hojjette sirraa baata taanaan beeka duriyummaa jechuudha kun ati amma duriyummatti si ajajaa jira jechuudha amantiin kun. Sirri miti kaa kun sirriidhaan inni duriyummaatti nun ajaju ani duraan duriyya yoon ta'e durummaa sana na keessa isa yoon dura hata ta'e akka inni nanne godha maaliif hafuura qulqulluu gaafa guutamnu waaqayyoon wajjin dubbata cubbuu keenya nu isa yakkaa keenya nu isa maaliif uni qulqulloota taana xeente jechuun kan waaqayyo wajjin dubbatanidha waan dura amala duraan qabaniin dhiisu hundumti isaanii. Me naman biraaf kennina me yoo peente dafsee nani rute ani naman biraaf nan kenna carra seera eegime ente waraabura qulqulluu qabu nuun jedha isaa waldaan meeqa galaafatame waa meeqa durbi meeqa galaafatamte Oromiyaa keessatti guyyaa dhaqee gaafadhu boodaan dhaqee gaafadhu haga peente dhufte durbi barakaa fixattee jedhanii sitti himanii wallahi dhuguma mee boodaan dhaqee gaafadhu maanguddoo qona haga mishinariin dhufte barakaa fixate durbi barakaa fixattee jedhani durbi durbummaan heerumuu dadhabdee jedhani. Namni dhaqee gaafadhu mee gujii keessatti jaaroleen gujii dhagaye jaaroleen gujii qat qudhanii sitti himanii an keessa deemaa ture gujii warruma kiristaanaa keessa deemaa ture. Haga peenteen dhufte barakaan dubarri barakaa fixatte durbummaan heerumuun hafee jedhanii dubbatan qajeelchanii jechuudha. Maaliif kijibaan karaa nu boqotu waltu tukun hama biti generation dabalani garuu qulqullummaati waltu tukutu dansa malee me warra peente yoo jiraatan carraa kennaafi kun akkana jettanii ijoollee durbummaa keessaa fixanii akka jirtu ijoolleen qullaaf aye fayyisaan nagaa miti jo fayyisaan nagaadha garuu Kiristoositti amana abbaan caaliyyu kun daaqonni nu ta'aa jiranii amma haa qulqullaa'u malee rakkoon qabu jechuun jira ayye singar jirta biqila Astagfirullah. Ustaz mantap. Gafan belum tiga ebbifama. Ayya singer jirta. Injira kan bultani. Fayyada kana gumami. Jirra nagaa waaqa sini to. Sifille atau bikin akam naguma. Irra galata sakka isin. Fayyada alhamdulillah bagajiratte. Ayye atoo maal jettame waan ibsitu qabda waan dubbanne kanarratti. Maal Steefana godhame. Yesus du'uuni bu'aan isaa maali? Maaliif du'e Yesus? Bu'aan isaa akka nuti jireenya bara bara argannuuf. Maal Yesus du'u malee bu'aa jireenya bara baraan argattammoo? Karaa addaamiitiin namni dhalli namaa hundumtuu cubbuutti kufee waan abaaramee waan tureefi karaa Yesuusiin immoo cubbuun sun dhala namaa hundumaa irraatii haqame. Maal jedhamee abaarame ilmi namaa hundi mee eessatti abaarame ilmi namaa hundi bakka kamitti abaarame? Fakkeenyaaf addaamii mukatti waaqayyoon nyaatanaa jedha sana gaafa nyaatan.
gaafa sana jannata keessaa gadi ba'ani. Yoo ba'an maarree maal jannata keessaallee miti isaan dhaabaa wayiniiti iddoo dhaabaa keessaa gadi ba'anii fayyisaan kun Itoophiyaadha jechaa ture yoo dhagaa turte fayyisaan Itoophiyaa jechaa ture bakki sun Itoophiyaa keessaa yoo ba'an maarraa akkoo qaba nutu Itoophiyaa keessaa ba'anii jirraa jechuun jirraa bara dhaabaa wayiniiti jedha malee macaafni jannata hin jedhu faati jannata keessaa gadi hin baane akka macaafaatti iddoo dhaabaadha bakka mukaa fi atakiltiin garaagaraadha jiru keessaa gabbaani lafumarra malee. Kanaafuu jannata keessa addaam gadi baane takka. Lammaffaadha waaqayyollee nama nabaarre nama akka jiru nabaarre lama. Kan dubbatame addaamin dubbatame addaami wajji wal qabata malee sun nama hundaa waliin qabatu. Zarii isaatiin waliin qabatu. Wangeelata akkasiidha. Addaam jechuun ka'umsa dhala namaa hundumaati. Beektota addaam dura namni uumame tokkollee hin jiru. Addaam yoo ka'umsa taate maaltu nu galcheedhe addaam lafarra jiraate dhaabaa wayinii wayii keessa jiraate erga sanii bakka sanii waaqayyo gadhiisee deeni. Maaltu jiraate san boodaan maal kana Yesuus maaltu wal qabate kun jireenya barbaraati maal wal qabate. Abboommii gaafa didanii sababa sanaan dhala namaa cubbuutti kufee ture hin jedhe cubbuu sana namatti haquudhaaf dhufe Yesuus Kiristoos. Addaan faatiidhaatti cubbuu nu jenne boo akka macaafaatti cubbuu nu jenne. Dhala hojjeteera. Cubbuu maal hojjetame cubbuu tokkicha inni hojjete naa kennime. Abboommii dide wanta waaqayyoon godhin jedhe sana. Abboommii didne mee naa kenne abboommii koo didde bakkatti waaqayyo jedhe. Eessatti abboommii dide isaa addaam gaafsa wamaayyuu hin beeku addaam. Mukattii kana nyaatinaa dhe wanta hundumaa garuu isaanii fayyameetu gaafa inni maal addaam gaafsan waan gaariifama addaan beeka gaafa akkas jedhu waaqayyo. Wangeelatu jedha wangeelli waan jedhu. Wangeelli jedhu siin jechuu jira bar gaafsan muka osoo muka hamaa fi gaarii ittiin addaan beekan nyaatin dura gaafa waaqayyo ati muka kana nyaatin jedhu waan hamaaf gaarii addaan beeka addaam. Addaam miti sagalee waaqayyo mukoonni iyyuu dhagoonni iyyuu lagoonni iyyuu hin dhaga'u bari. Waan hamaaf gaarii addaan beeka kasi gaafa dhibba kanaa deebisee biqilaa. Si deebisee hin jira uumamuun hundinuu sagalee waaqayyo hin dhaga'u sagalee warri dubbatan. Waan dhaga'u siin jenne bar daa'imnuu ni dhageessi bar. Waan hamaaf gaarii addaan beeka addaam siin jedheen gaafa hin gabaabaa. Addaam gaafa sanaa hamaas gaariis hin beeku attamitti bareechaa jirta bari. Kanaafuu marree egaa hamaaf gaarii addaan hin beekne akkuma daa'ima kiyyaati jechuudha. Daa'imni kiyyaa mana dhagaa kun amma Imraan na dhagaa waan an jedheen waan hamaa fi waan gaarii addaan hin beeku dhaqee ibidda qabata kaan jedhaani addaamillee akkasuma ture akkamitti waaqayyo abboomeeti abboommii cabseesee cubbuu hojjete akkamitti jettaan. Addaam akka daa'ima waliin jedhu wangeelli. Waaqayyo nama hamaa fi gaarii addaan hin beekne jechuun maal jechuudha? Deemsa sirreeffadha sirratti wanta hin barreeffamne ansiin deebisu atis nan gaafate. Okay, addaam hamaa fi gaarii addaan beekatan akkuma naa deebisati. Gaafa waaqayyo akkas jedhuun addaam hamaa fi gaarii addaan beeka. Si deebisee hin jira hawwal. Maal jettee na deebiste? Sababa isaa sitti mee hin jira kaa. Abboommii maal jettee na deebiste? Waan jettee na deebiste irra na deebii kaa. Abboommii dide bakka wangeelatu dubbata kana wanta waaqayyoon godhina isaa. Maal kanallee waan wangeelli dubbatu si gaafachuu jira. Addaam waan gaarii fi hamaa addaan beeka gaafa waaqayyo akkas jedhe akkas jedhuun san. Hamaaf gaarii addaan beekaa addaam jedhee mallattoo gaaffiidha wanti kaa'aman jiru. Garuu immoo nyaatinaa si gaafachuu jira bariyaa si deebisee jira. Gaaffii biraa ana awwal kaasimtu si gaafachuu jira malee macaafarraa gaaffii si gaafachuutti hin jiru. Anatu waan akka macaafarratti hirkatee deebistuuf jechi si gaafachuu jira. Si deebisee jira. Dhagee. Gaafa waaqayyo ati nyaatiin jedhu muka sana nyaatiin jedhuun san waan hamaa fi gaarii addaan beeka addaam. Addaam gaafa sana waan hamaaf gaarii addaan beekaa kan jedhu barreeffamne garuu mukatti waaqayyo macaafa dubbisnee jechuudha dubbifnee nan jechuudha karaa gabaabaa barreeffamne jedha. Injedhu naa kennime ragaa saadha addaam abboommii cabsee kan jedhu naa kennime. Diduun maalidha fakkeenyaaf? Mee naa kenni didee kan jedhu iyyuu naa kennime. Macaafa keessatti uumaa addaam sadarkaan isaadhaan dabalee jedha muka nyaachuu sanii. Muka nyaatee waan hamaa fi addaan ga'u beekuu isaatiin akka waaqayyo ta'e iyyuu jedha macaafa keessatti. Sadarkaan isaa dabalee akka waaqayyo ta'e iyyuu malee akka deette kana didee abboommii cabsee minaamin hin jedhu macaafa. Mee naa kennati macaafa irraa mee seera uumama baniiti mee waaqayyo abboommii cabsee bakka jedhu naa kennime. Amma fakkeenyaaf haati warraa kee awwaal irra laayivii akka hin banne laayiviin bananii siin jetti. Ati immoo
jecha ishee sana bakka homaattuu lakkooftu laayivii kana gaafa banattu abboommi ishee Addaam akka haadha manaa kiyyaati miti akka Imraanii kiyyaati malee. Addaam gaafsan akka macaafni keessan jedhutti nama hamaa fi gaarii akka addaan hin daa'ima kootii beeknedha. dachaan durreeti. Akka Imraaniiti. Amma akka fakkeenyaaf Akka amma daa'ima ani kootii dachaan Imraanii durreeti. Wayi daa'ima kiyyaan amma Qoy daa'ima kiyyaan ani wal taratara haasofna maali? taratara somna jedha isaan na bira seenee gurbaan. Bismillah aleek. Dhaggeeffadhu jalqaba waan siin jedhu dhaggeeffadhu achirratti haasofta. Si Taratara deebiseen haasofna. jira. Mallishee laata. Okay, ni haasofta yeroo takka dhaggeeffadhu mee. Akka Addaam akka haadha manaati miti. Akka daa'ima xixiqqooti. Akka daa'ima xixiqqoo nama hamaa fi waan gaarii addaan hin beeknedha. Duuba nama hamaa fi gaarii addaan hin beekne kana akka daa'ima xixiqqoo ajajuuti wanni kun. Akka daa'ima Sawwajjinu xixiqqoo Addaam abboommii cabsee kan jedhu mee naa kennite macaafarraa. Deemi naa kennite macaafarraa. akka daa'ima xixiqqoodha addaamsa jedhu sana naa kenni atis siin kennaa saboota. Nama hamaa fi gaarii addaan hin beekne jedha. Ka gaafa Waaqayyo isaa boonsaa. Akka daa'ima xixiqqoodha addaam kan jedhu naa kenni eessaa argite. Maal waan ati haasawaan sitti dubbachuu jiru bare fakkeenyaati keefterra siyaasa eebal. Oomaa natti hin dubbatin wangeela irra qofa isa jiru natti haasa'e maaliif addaami akka daa'ima xixiqqoodha kan jedhu barreeffameera. Yaa moo ati afaan Oromoodhaan hubattu moo ati? Ishee Amaariffaan teessoo Amma fa'aa hundee addaam maali hundee fakkeenya godha jettee fakkeenya godha jettee karaa haadha manaa dhacceetee jennaan daa'imaan fakkeenya sii gochuu jira. Addaam akka haadha manaati miti. Maaliif fakkeenya Akka daa'imman xixiqqootii siin jechuu jira. jedheen barreeffamne. Okay, amma gaafii kiyyaa. Waan tan barreeffamne nan Gaafii kiyyaa. Ustaazawwan. Tana si gaafadhu malee tana deebistu malee hin baatu. Si Gaafii deebiseen kiyya. jira. Si deebiseera. Deebisi amma waan si gaafadheessan. Si Hin deebisee. deebifne qoy hin deebifne. Anatu naa deebisu siin jedhamus. Hin deebifne siin jedha. Ulee fudhufattu kalolaa jirta waan inni. Maal jettee deebiste duuba? Si deebiseeraan jedhe mati Ulee fudhatee gaaffii dhufu kana jira. gaafatte si deebiseen jira. Maal jettee deebiste mee naa deebisi. Addaam akka nama guddaadha akka ijoolleedha akka maaloodha wanti jedhu hin barreeffamne. Isa barreeffame immoo si deebiseen jira obboleessoo. Maal jedhe si gaafadhe maal jettee naa deebiste mee naaf himi mee. Mee seera uumamaa boqonnaa sadiirraa kaase dubbifadhu. Hin dubbistoo ta'ete. Ani zamana osoo ati quba hin qabne dubbisee jira. Laal yeroo sana ati quba qabde natti hin fakkaatu macaa. Zamana kanaami zamana turaadha kan dubbise. Intalli aadaa ciniinsuun gorsitu jedhani. Wallahi dhugaafsi jedha. Aratii kanatti si dabala. Zamana ati seera uumaa boqonnaa sadii keessa haga ammaatu akka sa'aatii kanaatu akkanumattuu taa'an osoo macaa harkaan qabne. Dhaga'imee gurbaa bismillah. Wadii tara haasofna. Osoo kitaaba yoo harkaan qabne akkuma kanatti jechuudha. Si galtee seera uumamaadha boqonnaa sadiirra waan jiru hin beeka si galte. Jechatti illee amma yoo si dubbisuu baadhe ni beeka. Amma ati mee akka haga yaadatu mee naaf himi. Jalqaba irraa kaasitee akkana jedhiitti himi si dhaggeeffadha. Siif himeen jira ragaa yoo barbaadde immoo boqonnaa sadii uumamarraatii kaasii dubbifadhu irra caalaatti akkasii galuuf. Waan achirra jiru ni beekaati dubbise himi akkasuma. Ansitti meen jira wanta waaqayyoo hin godhinaa isaaniin jedhee isaan immoo godhaniif hin jechaan jira miti re'aati immoo informationii dabalataa yoo barbaadde boqonnaa sadii dubbifadhu. Waaqayyo maaliin godhinaa jedhee himme? Seera uumamaa. Waaqayyo maaliin godhinaa jedhee naaf himme? Mukatti kanarraatii jashee nyaatinaa ittiin jedhani. Warri inni kaan isinii fi ayyamameera jedhani. Muka wayinii jedhama. Muka kamirraa nyaatina jedhee? Si dubbisuu subbillaa waan jedhamu hin jiru sitti meen jira. Ati garuu maalfataadha maqaa singir jettee deemta garuu muka wayinii naan jetta dubbista iyyatu dubbisme. Atuu maqaa ustaaziidha garuu dhugaa kana siif achi jajallista dhugaa jajallisi siin jedha seerru ustaaz. Ani ustaazan jedhu maqaan kiyya awwal jedha malee. Awwal jedha malee maqaan kiyya singir ustaazan jedhu argu jirtan awwal jedha. Ustaaz siin jedhu ijoolleen keessan. Ustaaza ta'uu kee hin gantama maal? Waan isaan naan jedhan san isaanumaaf dhiisi san isaan gaafata. Ati ustaaza moo ustaaza miti? Singir jettee dhufte garuu macaafa hin beeku. Baay'ee ati ustaaza moo ustaaza miti natti? Ati naa deebisi. Ustaaza moo ustaaza miti natti? Ustaaza jechuun yaa aboo piroofeesara jechuudha. Aga silaa piroofeesara hin taane. Itti buufeeti. Ati ustaaza moo ustaaza miti? Ustaaza jechuun hiikalama qaba akka wannaatitti akka afaan arabifaatitti itti deebinaa. Waan anti gaafa jedhan warruma jedhuuf dhiisisan amma ati haasa'isa kan warra jedhanii minaamnii miti yaa jara keessa riba keessa warri baru qabsiiste yoo gurbaan maal ta'e isa kun aboo kana dhiisiitee ati macaafa naaf himi ati ustaaza moo ustaaza miti
Nami bisa dhaggeeffachaa jira waan ta'eef gaaffii kana deebisi. Ya jamaa. Isa kana faarfataa jedhanii amma kun hin faarfata. Yesuus hin faarfata. Isa kana faatu waldaa keessatti faarfata. Akkanumatti namni ameen jalaa jedha. Himi ogguu jennu amma si dhageeffachuu jira. Macaafa natti himi jedhee gurra baree si dhageeffachuu jira. Ammoo ustaaza miteetti nagaa fattaasa. Naan deebistuu maali? Maa mataa dhukkubbii sitti ta'a kun yookaan ustaaza mitachuu dadhabdee maali? Wai, waan ani isinitti himu. Kana dhiisiiti ati mee macaafa natti himi kasi dhageeffachuu jiru kasi eeguu jiru macaafa natti himi. Carras kusa Argu jettanii yaa jamaa. Macaafa ogguu himi jedhu waan beeka jarri kun uummata kan beekanii macaafa hin beekanii wanti jennu isa kana. Amma isin mirkaneesseesa. Duratti uumamaan isin hin jedhan. Seera uumamaa osoo ati haga ammaatu haga sa'aatii kanaatu seera uumamaa san hin beektu ati haga ammaa. Haga hin beeku haga ammaatu hin beektu. Ragaasii kenneen jira boqonnaa 3 dubbisi. Seera uumamaa boqonnaa 3 ragaa dabalataa. Boqonnaa 3 maal jedha ta'e waan inni jedhu natti himati. Waan inni jedhu natti himati ni yaada. Bakkoo miti. Yeesoo wirqetiidha bakka yoo kufaatii namaa achirratti haasa. Seera uumamaa irratti. Seera uumamaa boqonnaa 3 irratti kufaatii addaanfaa achirratti haasaa bal'inaa waan ta'eef achirraati dubbifattee hubachuu dandeessa yoo wangeelli si bira jiraata. Kanuma akasaadha. Wanni ati dubbatu kanuma asa. Kufaatii namaa dubbatu wirqeteetti sanuma kalaas. Kan hin barreeffamne hin dubbisu ani awwal. Waan barreeffame dubbisiin jechuu jira ani dubbisiin jechuu jira situ dubbisu jechuu. Boqonnaa 3 jedhe seera uumamaa dubbifadhu. Mucaan maal ta'e isaa? Maal kolfite ofitti kolfite seera uumamaadha yaa faarfata seera uumamaadha. Maaltu nama kolfisa yoo laaluma keetti kolfita. Jamaa. Kolfita. Jamaa. Nee sagada ani wanni na aarsu ijoollee jesi yala teessee ameen jettu santu na aarsa malee an sillee miti na caalatti. Sijala ayuun jedhu miti macaafa wagguu himi siin jedha dhalisamu carraa sii kennee macaafa natti si dhageeffadhaa siin jedhee carraa sii kennee carraa kana fayyadamuu dhabuu kan gedeessitti gaddasi. Ishu dabalata quraana keessan irra jiraate wayin addaa machirraa dubbifadhu. Asirraa immoo seera uumamaa yookaan zafixirati boqonnaa 3 irraa dubbifadhuun siin jedhe barragaa sii kennan. Mee seera uumamaa sun maal jedha? Waan jedhu natti himi. Waan jedhu natti himi. Waan jedhu natti himi. Yoo dubbisuulee dadhabde waan inni jedhu qofa natti himi. Waan inni jedhu waan yaadadhu. Abbee namichi kun waa inni. Ishee Amaariffaan sii dubbisu. Hunda isaa sii dubbisu. Yoo seen dubbisaa. Amaariffaallee dubbisa afaan barbaaden dubbisu waa mal jedhu himimee. Seen dubbisan jedhee muunni waan an jedhu na dhagaa waan hin jirreef sachirra jiru sii dubbisa. Yoo dubbifachuu hin dandeenye yoo dubbifachuu dandeesse. Okay dubbis. Boqonnaa 3 irraa dubbifadhu. Dubbisi yaaboo. Siin dubbisa dhaggeeffadhu. እሺ የሰው ውድቀት ጀራ ኩፋቴ ነው እባብ እግዚአብሔር አምላክ ከፈጠራቸው የዱር አራዊት ሁሉ ተንኮለኛ ነበረ ይላል። ሴቲቱንም በእርግጥ እግዚአብሔር በአትክልቱ ስፍራ ካሉ ዛፎች ከማናቸውም እንዲበሉ ብሉ አላት። ሴቲቷም እባቡን እንዲህ አለችው፣ በአትክልቱ ስፍራ ካሉት ዛፎች ፍሬ መብላት እንችላለን፣ ነገር ግን እግዚአብሔር በአትክልቱ ስፍራ መካከል የሚገኘው ዛፍ ፍሬ እንዳትበሉ እንዳትነኩትም አለበለዚያ ትሞታላችሁ ብሏል ጀተን ittiin jette eenyutu jedha hewaantu jedha jechuudha. Ibaabituun seetituun indi aalaat booftuun dhufee dubartii ta'an akkana jedhan meemootuun ka'aat mootum ከፍሬው በበላችሁ ጊዜ አይናችሁ እንዲከፈትና መልካምና ክፉን በማወቅ እንደ እግዚአብሔር እንደምትሆኑ እግዚአብሔር ስለሚያውቅ ነው ጀለን ሴቲቱ የዛፉ ፍሬ ለመብል መልካም ለአይን የሚያስደስትና ጥበብንም ለማግኘት የሚያጓጓ እንደሆነ ባየች ጊዜ
ከፍሬዋ ወስዳ በላች። ኦኬ ከእግዚአብሔር ጋር ለነበረው ለባሏ ሰጠችው፣ እርሱም በላ። ለሁለቱም ዓይኖቻቸው ተከፈተላቸው፣ ራቁታቸውንም መሆናቸውን ተገነዘቡ። ስለዚህ የበለስ ቅጠል ስፍራው አጋድሞ ቀኑ መሸት ሲል እግዚአብሔር አምላክ በአትክልቱ ስፍራ ሲመላለስ አዳምና ሔዋንን ድምፁን ሰምተው ከእግዚአብሔር አምላክ ፊት በዛፎቹ መካከል ተሸሸጉ። እግዚአብሔር አምላክ ግን አዳምን ጠርቶ የት ነህ አለው። አዳምም ድምፁን በአትክልቱ ስፍራ ሰማሁ፣ ራቁቴን ስለሆንኩ ፈራሁ፣ ተሸሸጉም ብሎ መለሰ። طيب اما hubattee jirta amma waan isin jedhe san hubattee mi'amma ቆይ bakka barbaadu sana gahan jira. la kanuma jette kana kan maama dubbatte keessa maal jette Sittanuma waya baaramuu isaanii sittima. Waya baaramuu isaanii sittima. Asitti እኮ እግዚአብሔር ሰውን በመፍጠሩ ራሱ ተጸጸተ ይላል። ኦኬ haga jalaatti dubbisa haga diidami sadiidhaatti dubbisa jedhe dubbisi si dhageeffadhaa jamaanatu isinii kaboodar እግዚአብሔርም ራቁትን መሆንን ማን ነገረት እንጀለን ኦኬ ከርሱ እንዳ ላታው kan keedhaanyu sitti mee jedhe ijaan argitu ejjinu gaafa waan hamaaf gaariillee gaafa muka kana nyaate addaan beeke ijji isaallee gaafa muka kana nyaate addaan baname achi dura addaam ijjillee banaa miti waan hamaaf gaariillee waan hamaaf gaariillee waan tokko waan addaan beeku hin qabu xibabiillee hin qabu xibabiillee karaa argamee muka kana nyaachuudha gaaffiin kee wanta ishee waaqayyo nyaatinaa jedhe sana nyaatanii siin jechaan jira. Tayyib tam eessatti akka dubbataa jirutti ejji isaa ka banamte muka kana irratti muka kana osoo hin nyaatin dura ejji isaa banaa miti waan hamaaf gaarii addaan hin beekan. Sagalee waaqayyo dhagaaniyyuu mukoonniyyuu gaaronniyyuu lagoonniyyuu hin dhageessan. Yaa abboo maal sagalee waaqayyo dhaga'uu bar daa'imman xixiqqoo nun dhageessi bar. Maaliif hin dhaga'u addaami ittareessa duratti hoomaan beeku maaf jettaree. Maal hin dhaga'u siin jedhe mo'an waan hamaaf gaarii addaan hin beeku addaam akka daa'imaatii wanni siin jedhe saba kanaa bar. Daa'imni xiqqaan bar hamaa fi gaarii addaan hin beeku kan jedhamu ijoolleedhaan jedhama bar. Uumama waa addaan hin beekne jedhama. Siif hin beeku malee waaqayyoo hin beeka maaf hin beeku. Tayyib macaan akka jira kaakun atu dubbistee jirta waan gaarii fi malkaamina ክፉ ነገር የምታወቁት እንድትበሉ ጀዴ ሰይጣን ጋፈት ዱበቱ ዋን ቲምቤክ ተራከ ሲኛተን ጀዴ ጋፈት ዱበቱ ጀርን ቤከን ጀሪ ዋና ማፊ ጋር ከዋና ማፊ ጋር ቲምቤከን ሙከ ከነኛቹዳን ጀቻ ሰይጣን ዱበተ ሞ ጀቻ ዋቅነ ዱበተ ተመንታት ጀቺ ሰይጣን ጀዴ ሱ ጀቹ ማዋቀዮ ጀዴ በር ቶኮም አከሚቲ ጀቹ ዋቀዮ ጀቺ ሰይጣና ቶኮ waaqayyo gabbu'eetti lakkoofsi 23 irratti bakkuma dubbisa sanitti waan hamaa fi gaarii addaan beekuu kan keetiin nu keessa akkasa tokko taatee jirta jedheen. Awwaalli seexanni jedhe sun akkasumatti argame bakkuma sanitti. Isa waaqayyo jedhe dhiistee isa seexanni jedhe hordofaa jirta beesa seexanni jedhetu sirriidha achaa jirta jecha seexanaa deeggaraa jirta bare kutaa kana keessatti. Lakki seexanni ni kijibe seexanni waan dubbate keessa maal kijibeme waan seexanni kijibe naa hin bakka saniin. Jecha isaa sana tumsaa jirta bare. Seexanni waaqayyo suma tumsee siin jedhe bare yaa gobaziiko. Akkas jedha. Macaafni iyyuu akkasuma jedha bar waaqayyo waan seexanni jedhe sanni arragaggate gadi dhaabee fi bar. Addaan muka waan hamaa fi gaarii addaan beekuu isaasanii muka san nyaachuu isaasanii dhageeffadhe. Muka san nyaachuu saniin addaan iyyuu. Akkasin hin beekneef isin dhowwee akka waaqayyoo taatoo dhalaachitti sii galee namni akka waaqayyoo ta'uu hin danda'a. Seexanni achitti akka waaqayyo akka keenya taatanii jirtan jedhaan waaqayyo akka kiyya taatanii jirtan jedhaan akka keenya taatanii jirtan mukatti kana nyaattan garuu akka waaqayyo abbo mucaan kun nu rakkise yoo macaafa illee hin beeku akkaataa dubbisan illee hin beeku meeroo takka namni afaan tan jirtu ijoollee jirtan keessaa macaafa boqonnama kana koy kaati sirba malee waan takka beektu waa gobaziiko naawus yeroo beektu maa quraana raatuun gaaffis gaafadhe kanaan dura si gaafachaan ture naan deebisu ammas illee naan deebistu. Yeroo tokko obsi mee macaafa si baafname namni tokko namni baaftanii eenyu jira mee jiru. Maal ijoollee. Gadi bu'ee dubbisuutti hin jiru abbaa caalee jirtanii.
Macaafa maaf hin baafne duuba waggoos taajoman. Iddoo kamidha siriisa? Isinin rafuu jirtani. Mee wanna baasaa mee uumama boqonnaa sadii san bakkuma inni jedhe kana baasaa fi mee. Tole. Sini mijataa ustaas? Baasi atillee yoo si baasii mijate. Fudhachiiseetiin baasaa mee isa kana singeriin kun fudhatee bawarra. Jamaan rabsinaani barakallahu fiikum. Maammi atilleen baasii osii mijate. Okay, baasaa jira ustaas. Nama daddafee baasu seera uumamaati bar. Boqonnaa sadii lakkoofsa Abbaa caalii osii illee baaftan. Boqonnaa sadii lakkoofsa meeqa? Lakkoofsa 23 baasiif. Boqonnaa sadii baasi. Lakkoofsa 23 irra maaltu si geesse awwale. Kun gurbaan lola malee waan takka hin beeku moo? Lakkoofsa 11 irraa kaase Bakka waaqayyo jecha seexanaadhaatti mirkaneessa si hima siin jechuudhaafi. Lakkoofsa 11 irraa kaase dubbisish. Yookaan sadii irra. Obsi bakkaan si kennu anatu beekaasanii. Anaafis waaqayyo gooftaan. Anatu beeka. Eeywa dubbisaa fi qaa. Eeywa. Lakkoofsa 11 irraa kaase dubbisish. Koi obsi bakka. Maal obsa maali? Sitti tolee dubbisiistaat? Keessa deemte. Waan seexanni jedhe akka waaqayyo jedhe sitti mul'isuudhaaf. Seexanaaf waaqayyo illee walumaa galanii hojjeta waan kana. Waan seexanni waan jedhe san waaqayyo illee oma san mirkaneesse. Kan jedhu ragaa qabdaa? Maal kunoo seexan waaqayyo akkasuma jechuu jira. Akkuma seexanni jedhe san jechuu jira. Akkas jechuutti jiraatan waaqayyoof seexan olii galanii hojii kan hojjetan kan jedhu. Maal wama tokko hojjechuu jiran wama seexanni jedhe san waaqayyo hojjechuu jira. Waaqayyoof seexan olii galanii hojii kan hojjetan kan jedhu jira barreeffameera. Hin jira macaafa irraa si baasan waa hedduu bakka hedduutti seexanaaf waaqayyo walii galanii hojjetan. Ishi naa baasi siin baasaa itti itti si baasaa qoy kanayyuu si baasaa jira. Kanayyuu sitti mul'isu jira. Kabiraalee si kenna. Kan jennesh amma naa baasi obsi si baasa anuma si baasa obsi seexanaaf waaqayyo akkatti waliin maratanii hojjetan illee si kenna. Maal jedhaa sitti kunoo? Waliin mari'atanii hojjetanii attamiti? Mina anan nagarnoo itti badnaataa jechuudha. Obsi yeroo takka meedduu hin dubbifna. Maaliif obsi naree satam matte kana irra waan yoo nageeffannee akkami si baaf naree duuba? Gorsa waan jirta waan ta'eef. Inni kun ragaa tokkooti naaf obsi inni kun ragaa tokko. Inni kun ragaa tokkootu ta'e waaqayyo obsi seexan olii galanii hojjechaa turanii kan jedhu naa baasiin jedhe. Okay, obsi ka kuno si kennu jira obsi. Naa baastaa yoo wajji akkami si wanna jennee gurmaamaa hojjeta. Waan sitti bahu jira moo maaliif hin obsine duuba? Qoyshi na dhagaye dura. Ishi isamma jette kana ragaa naa kennita sakanan dhaggeeffannaa. Maaliif hin dubbatin jedha sa? Hin dubbifnaa miti ree dubbifnee si kenni naami. Yoo hin dubbisin akkami si kenni duuba? Echi kana erga dubbifameeyyuu satamma jette kana waaqayyoof seexan olii galanii hojjechaa turan kan jedhu naa baastaa ragaa. Xayyib dubbifna kuniyyuu sanumaati dhaggeeffadhu beena. Kun sanuma waan ta'e jedhu jiru waan ati dubbatte kan biraa kun kan biraa olin argu bare seexanaaf gurbaa osoo dubbiseen ati kan biraa jettama hin dubbifne seexanaaf waaqayyoo olin seexanaaf waaqayyoo ma tokko dubbatanii qoy waa wal dhaban takkan dubbanne dhaloonni as jala jirtan maal dhagaa gurbaan nana obsi namichi kun waaqayyoof seexanni olii galanii hojjechaa turanii obsi hin dubbifna amma kana akkatti mari'atanii hojjetaniyyuu sitti mul'isan obsi eeshi gaafa sana situ walii barreessee fi gaafa isaan olii galan macaafa kan keetu wilii barreesse qoy yeroo takkanaaf obsi maal ta'isa gurbaan maal hin dhaggeeffanne Inan dhaggeeffadhu siin hin jenne beera gaanaa kennita asamma jette kanaaf. Ragaa sii kennaa obsi kaa yeroo takkan dubbifna kunoo sii kennu jira kanuma sii kennu jira. Waaqayyo ayidalle waaqayyo seexan olii galanii hojjechaa turan kan jedhe sana gaanaa kennita. Sii kennaati obsi sii hin dubbisaa ta'u. Waaqayyo seexan olii galanii hojjetan kan jedhu. Gurbaan nagaa miijoo. Ayi nagaa manaa hin eeyyanii fi mitiidha amma kanan sirraa barbaadu. Sii kennas hin jedhame anatu itti gaafatama. Ani waan kana sisomee jennaan akkana isaa waaqayyo wanni seexanni jedhe wanni waaqayyo jedhe addaan golee jennaan anatu itti gaafatama naaf obsi. Obsi. Ayidellem waan an si gaafadde sii galee garuu dura jalqaba. Kuni maal ta'e isa gurbaan? Nagaadhaan fayyaan. Maal ta'e miti kaa? Maal ati gaaffii tokko naan deebistu? Hin dubbifna siin jechuu jira mi ragaan kun siin jechuu jira sitti mul'isuu jira mi ragaa? Kunis waaqayyoof seexanni tokkodha olii galanii hojjechaa turanii itti bari. Kuno si mujirami tira kuno si mul'isu jirami hin dubbifna moo dubbifna. Sirraa kanan barbaade addaaf addatti waaqayyoof seexan olii galanii hojjechaa turan kan jette sanaa fi ragaa quubsaa akkanaa kennituun barbaade.
Ayyee kunoo isa sii kennaati kunoo ragaa qubsaa sii kenna. Obsiin dubbifne. Kana miti kaanni. Yoom dubbifne ennaan kana miti jette. Aha waaqayyoof seexan olii galanii hojjechaa turan kan jettu ijaaf jetti dubbii ijoon sirraa barbaade bariyaan satamma jette kanarratti. Yoom dubbifne jennaan kun jedheef hin jedhuu isaadha yoom dubbistee jennaan kana miti jettaati. Akkas jedhaan jenne atamma waaqayyoof seexan olii galanii hojjetan jecha jettu. Waan jedhe sanatti ragaa sii kennaa miti isa obsi yeroo takka. Kan jala sararamteen barbaadeen jedhe wayii ragaa mitini. Wayii ragaa miti ragaa naa kennu. Daboo kuni beekaa jeeku jira jamaa akkuma argitanii obsineefiiti beekaa rabbashuu jira akkan dubbifamneef jecha akka macaan dubbifame. Akka nu dubbisuun kun jennuun dubbisuun beeku isaati meeqa eegdee kan dubbifame. Naa kennita ragaa samma dubbatte kanaafis hin jecha. Yaa gurbaan obsitamoo? Hin dubbifnaan obsitamoo? Ishi kanan dubbisna miti kana naa Inuma dubbisan. waaqayyoon iyyuu kan ajajeetiin giddiidhaan qabee waa hojjechiisuu iyyuu seexan akka teessii kennan. Waaqayyo maayuu dirqisiisee kan waa hojjechiisu. Waaqayyoof seexan olii galanii hojjechaa turan walii galuu qofaayyuu miti seexanni akka waaqayyoon dirqisiisee waa hojjechiisuu iyyuu sii kenna macaafuma kan kee kanarra. Isa miti kanan si gaafachaa jiru waaqayyoof seexan olii galanii hojjechaa turan kan jedhu satamma sila dubbatte sana san barbaada. Waa sanillee sii kenna san qofaayyuu miti siin jedhee bar kan dabalataadha. Kan biraan barbaadu. Seexanni iyyuu waaqayyoon waan inni hin barbaanne akka hojjechiisaatiin ture iyyuu sii kenna siin jedhee bar. Maaliif kan biraan haasa'in dhiisa kan biraa siin hin jenne yaani waaqayyoof seexan olii galanii yeroo takka obsi sii dubbisa waaqayyo wanni jedhee fi waaqayyo wanni jedhee fi wanni seexanni jedhee akka ammatana sii kenna obsi. Awwal ammas na dhagaye waan ani jechuu barbaade na fayyaale zakaraa muudaa eegara gamba barbaade maal godhu si wajjin haasofna isa daqiiqa sa'aatii meeqa guutuu obsisiin jechaatiin ture. Minna anat noyee. Tayyib obsisiin jenna dubbisanii ka'anii kun awwaliin sobdee bakka kana jedhama. Maali obsi jennee dadhabna isa kun. Sagurullah tuulee. Tayyib hin dubbifname. Sirriitti ilaala yaa jamaa sirriitti ilaala bakka amma dubbisuudhaaf deemu kana. Kanaafis waaqayyo gooftaan nama iddoo dhaabaa Eden sana keessaa gadi baase namichis lafa ofii isaatii biyyoo isaarraa kutame san akka qotuun godhe waaqayyo nama gadi oofee lakkoofsa 23 irra siin jedhe agarsiisime lakkoofsa 21 kan gubbaa raga dubbifna. Eeywa kun bakka tana laala sirriitti. Ergasii waaqayyo gooftaan kunoo namni hamaa fi gaarii beekuu isaatiin nu keessa akka isa tokko ta'eera jedhe. Sirriitti qaba jecha.